Keessa seeneeti jira seeni. Ammaan seene. Aywa. Sitti erge. Sitti erge. Aywa. Ammaan السلام عليكم فتيا نتوركي راكو قبا نتوركي نباسي وعليكم السلام هاتو غرتي مي غرتي نتوركي اما سوسو يا دخي انت مرتي نتوركي بينيتي المان اورومو غرتي دمي غوتشي سر راوتا كون ادو يا ديسي جرا هدو غرتي اماس موفي غيسا في جرا akkasumatti gartee ammas irra guddaan dhimma kee kanarra hedduu garaan badee jira si gargaaruuf illee qophiidha oromoon balloon gocha sirra raawwatan kanaaf illee hedduu gartee quuqamanii jiranii haa ta'u gartee mee atis gabaabumatti gartee akkamitti mee gochi kun eega sirra raawwatamee ji'a afur tahee jira hanga har'aa akkamitti asin baanee isiin tun jechuu jiran beekte mee hanga har'aa afaanuma keetiin raawwa haa dhageenyu hanga har'aa mee akkamitti turuu dandeesse mee Akkin turuu danda'e gaafaan guutumanii mana namaati kan micoon warraama duraan naafisi hojii dhaqu turre na yaamte warraan dur bira ture. Abdallaa jechuudha. Oguu achi Abdallaan dhufee na fuudhee mana isaa na fidee oguu mana isaa na fidee uummata isaanii kan amma Mahamadii fi Mahamad Jaalaa kanaa fi Bilaal kana deemee ollaa sana dhiyoodha dhaqee yaamee aboo harka nama kana kun akkuma ni ajanii hayajanii dhufanii ni naamsanii kun eeraa miti deebineeti waan kan irraa dubbannaa jeniituma qotanii guyyaa lama ganda sanirraa guuranii dhabaman. Aywa Mahamad Jaalalaa kan erge kanumaatu ijoollee tana lakkoofsa kan isaan irraa fudhatan Mahamad Jaalalaa kanumaatu eegee Mahamad eegaa Abdallaa isa gaafatee booda achiyyuu manumarraa jijjiirratee jechuudha isaa fi Bilaaluu naannawa sadii badan jechuudha. Gaafateetu fidee na agarsiise. Gaafateetu fidee na agarsiise. Aboo kun harka akkana godhanii ijoolleen tun lakkoofsa isiidha sirraa argatan jetti micoon gisee dubbattu kunoo gaafadhootillee afaan keetii yoo nan dogongoree jeen akkana wallaahi sirraa Mahamad Jaalaa nu kanna jeni sababa saniittiin isaan kanillee fiduu danda'e an kun har'a dura fuula isaanii hin beekuti ummata kana yoo beekte ummata kana hanaa qabanii hin jeen jennaan wallaahi hin beeku jee kafatee dhiisu. Hai halal jeen amma wanni yoo dabarteefi inni isaan sanii akkuma geessaa mana gargaara jeen haala itti deebinaa deemanii dhuma guyyaa ta'u guuranii. Anillee Mahamad Abdallaaniin dubbisee eegas booda gartee gareen san dhokaataan jechuu hanga ablee qabatanii Mahamad Abdallaa kana kan dhimma kee kana fuudhee deemu jiruun kasi waldhaanu jiru kana akka barbaadu jiranillee dhageenye beekte isuma afaan masaatirraa illee bilbilee gaafadheetiin jira haa ta'u gartee hanga danda'u kasi waldhaanes yeroodhaaf isa jechuudha. Isaa akkasitti gaafa san maaliif hin dubbanne yoo naan jedhan ani nama ijaan baay'ee takkaa fi waa ijaa hin argu qaamni guutuun na ta'e. Waan inni ijaan agarree jecha namni akkamittiin dubbadha isaan yoom lubbuun irraa baati yoo haakima mootummaa geesse mootummaan tunu nu qabatti maal tokko nama akkana godhe fidaa nuun jedhanii jecha irraa haakima mootummaatis nan geessini akkuma tokkollee osaniif nan geessini nama waan akkana godhe fidaa naan jedhan jecha inni kun qaama qabu. Dawaan api bitanii dawaa waanuma argan kanuma iite tanarraa bachiisu kanuma يومني اقطع لك الشبكه يومني اقول لك بس لا Ayyee. Kanuma iite kanarraa balleessitu mana keessatti kanuma wanni tananaaf bibbituu sagalee irraa bibbitan itti himanii qaama Malee mana akimaa guddaa hin geessine jechuun sodaa mootummaatirraa sagalee teetis gisee dubbattu ol kaasi. Haakimuma tokkollee walakka mootummaa walakka gilli nan geessina wanni nan geessiniif qaamni kiyya guutuun na iitee ijaa hin argu baatiif cinaa. Eeywaa. Onko hin
hayyee ongo hinyaat waanin dhugu yooni fi dirqina buusammaan kaadhaa malee hin dhugu afaan kun hangana nagaya sababa sanitti yoo geessine nutumaa nu qabatanii waan akkana isin godhe fidaa nuun janii sababa sanii naa hun geessine manuma keessa bakka dhiigana irraa yaa'us dawaa sagalee irraatti himanii bakka nama foxxoqee janiitti himanii bibbitanii na godhan qaamas waan itan irraa balleessa achuma irraa bibbitanii na godhan akkasittiin boodarraa achirraa. hayyee Sawa santiin as ga'e jechuun wallaana tokko malee akkuma sanii fakkaan ture. Egaa itti kanarraa baate abshir ammallee ilmaan oromoo guutuu si gargaaruufis qophiidha haa ta'u gartee ji'a tokkoof waa nyaachuus hin dandeessu waanuma dhugan malee ijaanillee sirriitti hin gartuu haa ta'u gartee hanga gartee mana fincaanii namni si fuudhee si geessu takkarra si hin ga'anii dararaa isaan isirraa hin geessan jechuudha. hanga dandee Maamad Abdallaa sanumaatu si gargaaree si cinaa dhaabbachaa ture jechuudha. Isaan na gargaaru ture. Hayyetti fufi. Ituma akkasitti itti naan ture fi ijoolluma isa bira jijjiirtu ta'u Oromoodha jechuudha. Saniifuu namni isaan kana jalatti guyyaa sadii ka barbaadame poolisiin illee guyyaa sadii barbaanne guyyaa sadii booda isa deemee barbaade poolisiidhaan Maamad Abdallaa Jamaal kan san booda isaan san hin dhaqqabne illee guuran san gizee mana dhaqu inni kanan qabata uummata kanaa isaan biroo irraa bahanii. Aywa sagalee alkaas gisee dubbattu isaan mana gisee mootummaa qabanii Abdallaan kun mootummaa qabee gisee geesse isaan mana sanirraa godaananii jechuudha. Akkas yoo jirtaami? Sagaleen tiyya dura siif dhagahamti mee daawwattoota keenya sagaleen teenya sirriitti dhagahamti sagalee jechaa jirtanii sagaleen teenya tiyyaa fi tasiitu mee sirriitti argamti suuraan teenya sirriitti mul'atti. La keessaan bahin mee feejii jira seeni sirriitti deemu jirti akkasiiti waa hundaafuu mee Oromoo bal'oo tasii quuqamtee tangaraansii gartee hedduu gocha sirra raawwatan kanarraa kan ka'e hedduu aartee jirti mee maalti dhaammatta? Wallahi waan itti dhaammadhu ga'ani yeroo saniif ani nama deemee barbaadachuu danda'uusi nama na barbaadachuu danda'uusi miti nama Oromoo tiyyatti illee gabbee himatuu miyyoon as keessaa irra qabaanne saawusatti hangana ture hanganallee ammas suuraa lammaffaatan viidiyoo lammaffaatan ta'e gadhiisan tana rabbumaa isaan akkuma kiyyaa ba'u isaan ol darbisiisa lammaffaa feesbuuk irratti amma Oromoon irratti hirmaatte agartee bakka Oromoon dhimma kiyyaa kaniifuu wallaahi yaa obboleen kiyyaa haala nama jiru kana lamaan jidduu jireessu duune jiraadhee waan hin jiru jiraadhee jiru qabu nan jirama. Egaa haa ta'u gartee ji'a afuran kana viidiyoon yeroo sanittis ji'a afur dura gadhiifamtee haareetti har'a gadhiifamtee eegas booda gartee mee ati ji'a tokko Abdallaa san bira hanga si waldhaane eegas booda gaa qabne ibsitee jirta akka gartee obboleessa yookaan hasitti aanu yookaan fira keessa keessaa hin qabne obboleessa rabbii kan gaa Oromummaa walitti isin fidde yoo ta'e malee akka hin qabnes nu ibsitee jirta. Gartee akkasitti asii deemteeti karaa baadiyyaa dammaam dhaquu dandeessee jechuudha geelee ta'e bira. Baadiyyaa dammaamni sanitti dhufe waanin jireenya kiyya harka kiyya uumaa harkaan qabne jecha yoon qabamallee waanuma Finfinnee irraa ilaa biyyaa gaggalullee waanin hin qabne jecha sanumaafuu qabaan tunis tan jabaattee nama sababa sanittiin dammaan dhufee ati gaddisiisaa keessaan jiru. Egaa yaaddoo si seenee jira jechuudha. Fayyaa guutuu qabaattee gartee osoo miidhamuu baattee qaama fayyaa nagee qabaattee yoo si galchanillee haajarraan qabdu biyyateetti galta. Haa ta'u garuu ati waan dalagate si harkaa fuudhanii ati qaama kan kee kan nagayaa san miidhaa adda addaa sirra geessanii gartee dararaa adda addaa sirra geessanii
خرس ينتو نبدي نمتير كتو نبدي هنگدن ديو عبد الله سنلي يالي سيغودي حمدن ديو دمخي خانا جرا سنگرتي جرا غري غوچا خانا سرر راوتسن موتم مادام بربادي inninis nama ifcinaa dhabee biyya tana keessa akkuma beekamutti gaa yoo nama qabaatee dhimma tokko fuutee bakkaan ga'uu dandeessa malee yoo kophaa taate biyya tanatti biyyattuu hin danda'amtu haa ta'u hanga danda'u inninis yaalii godhee garuu gaa akira irratti gartee atilleen hanga sirra fixatee geelee ta'e biratti booda aantee jechuudha. Haayamee haa taatu gaa waldhaansaas gahaan harkannee hanga ammaatillee haatee dalagachuu hin dandeessu akka gaa intarvii sagalee bilbilaan nama wajjin haasoftetti haa ta'u garuu haalli amma keessa jirtu mee akkamime ji'a afur guutuu gaa dalagachuu hin dandeenye akka namaatti deemtee akka duraanitti fayyaa qabaattee deemtee dalagachuutti hin jirtu mee haala akkam keessa jirti mee fayyaan tante? Wallahi fayyaan ammataa kana keessa matoo shanqatumamee jiru. Yoonni kun za'a takka taa'ee haasee za'a lama kaa'uu hin danda'u namaas dubbisuu hin danda'u. Saniifuu miila jilba kanattis bakka ilaa ammaa goddaan isaan qaba. Tafa gubbaa bakka miila ableena tiranii jira. San cufaa hoddaa sin harkatiin afaan walitti qabate madaa. Osoo harkatiin jechuudha. Dawaa mana akmaa wayin hodhaa wayin nama raamaranii dawaa osoo harkatiin jechuudha. Kanuma sadeelaa raanaaf ibsisan qaamni biiftuu waan maamdhawaa ta'e biiftuu jechuudha. Deemee jalqabsiitii mana keessatti. Aywa sababa dararaa fi gartee jechaa dalagachuu dhiisii ganda keessa deddeemuufillee manuma keessattillee haatee waa godhachuu hin dandeessu jechuudha. Namummaatti bira jirtu sanii waan danda'an cinaa jira. كلمت عنها صالح akkasiiti inshallah mee oromoo balloon isgaa akkas cinaa dhaabbattu namuu karaa keessaatiin nu qunnamaa jiranii mucaa teenya ni gargaarraa kan dhawees gartee warri gocha kana raawwatees obboleeyyanuma keenya tan irra raawwatamtees obboleeyyanuma keenya garee gocha kana raawwatellee gartee yakkamaa keenyaas nutuma as baasuu qabaa jettee oromoon keessaa alaanuu wal taatee jirti si gargaaruufis akkasuma qophiidha mee gartee miidhaa sirra gaggeeffamte kanaafis gaa ibsitee jirta haalatti jirtullee ibsitee jirta haalatti keessaas baatee gocha kun sirra raawwatamees ibsitee jirta. Illi gabaabumatti mee ammaati dhaamsi ati oromoo dhaamtu niitoorkiin gaa addaan nu babaasaa jira oromoo tana mee gabaabumatti mee maaltu dhaammatta? Wallahi kana saanii toonaan jedhamudha oromoo bakka kiristaan kan islam kana godhe dabre amma waa'ee fayyaa biyyaatti abshirumaa hin booyini gartee ilmaan oromoo si cinaa jiranii bakka gufattetti bakka jilbiiffattetti kan si ol dhaabu ilmaan oromooti oromoon keessaa alaanuu gartee dhimma kee kanarra wal mari'achaa jirti si gargaaruufis gartee namuu qophii jira haalamatti gargaaramu gartee nu qopheessaa jechaa jiranii waan danda'an akkas cinaa dhaabbatan abdiin qabaa. Akkasumatti warri riyaadii fi naannoo riyaad jirulleen akkasiin si gargaaran abdiin qabaa akkasiiti quwwaata akkasitti hin dhaga'amini gartee yakkamtoota dachii samii seennillee as baasnaa gartee saniifuu humaa sitti hin dhaga'amini hin booyini isin jaamee akkasiiti sittillee gartee dheereessee waa hundaafuu viidiyoon teenyalleen hin mul'atu jechaa jiranii. Sagaleen teenya ni dhaga'amti viidiyoonis gaa inshallah ni tolti jeetii yaada akkasiiti mee yaada kan babal'isee maammeetti yoo nu kannite bareeda maammee si cinaa jira Alo gata hayyee maammee keenya mee gabaabumatti gaa isirraayis dhageenye mee akka itti jirtuu fi waldhaansa gahaa akka barbaaddu gartee mee atummaan nu ibsi isinleen imimman qabachuu dadhabdee himachuus dadhabdee mee kanarratti atin waan dandeessu irraa nu ibsi. miidhaan siidhaa namni bira jirutu beekaa qaamni fitlee nama halaa miidhamee jira. Sah. Maqaa kana keessa illee lafa kan ijji illee lagguna bartuufi. Hayyee. Akkasumatti qaamni fitleen godaannisaa bakka silaamee akka dhuunfaa kana hundaa bukkaa'uu godaannisa hedduu qabdi. Kanumaafuu amma taja dabartee ammaan tana wanni isiin dhaamsa isiin qabdu.
آه ilmaan oromootilleen dalaganilleen kana beekanii fi kan beekanii hundi isaanii سجلي ألقاس هي wanni nama isaan irraa barbaadu هي هدوغا أنا وني أتلي وني جرتو أكا متى كان خيس سايس هدو ركني أدا رجي أكا ميدمتي جرتو أمرا غداني سايد أدا قبدي ميدمتي أكا جرتو حتى وقرتي مچيون تون أكا خاتلي ما أكا خاتلي دلقة چون دنيس نويبستي جرتي ما تسير نويبس waan dalagaa keessa jirtu hatta hanga nyaata gahuttillee dandeessee bilas waan nyaattu qabdu qaamni isii ol kaatee deemuudhaafis yeroo ol kaatullee miidhaan qaama keessa waan jirtuuf waan dawaa tajaajila gahaa akka kennuuf rakkoo guddoo kan jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo akkana gargaaranii barbaada. Gargaaranii fedhaa jechuudha. gargaarsa cimaa barbaaddi jechuun wal'aansa gahaa narkannii waan narkanniif eebara wanii jechuu jirtu gartee yeroodhaaf gartee biyya tanatti namni tokko gizee miidhame namni tokko gochi kasii gizee irratti raawwatame gartee nama gochi irra raawwatame namna gochi irra raawwatame san gartee as baasan malee mootummaan namuma mana hakimaa geessisan qabatti beektee akka beekamutti sodaa sanirraa kan ka'e jechuun namni mana hakimaa geessee waldaanilleen hin jiru. obboleeyyan ilmaan Oromoo gartee nama isin himachaa jirtu Abdallaan san hanga danda'u manuma keessatti dawaa adda addaa dawaa gartee intarneetii xiqqeessu malee miidhaa keessaa irraa dhinsu fidutti illee akan jirreef ibsitee jirti. Dawaa takka waan fidaa jiruuf gartee sanumaanii hanga ammaa qabsattee hamma armaanuu geesse jechuudha. Gargaarsa cimaa barbaaddi jechuudha gabaabumatti. Siif dhaga'ama sagaleen. Sagaleen ta'ee dhagahamta sodaa. Hayyee akkasiitii mee babal'istee illee nuu himu jirta. Wal'aansa cimaa barbaaddi jechuu isiin amma. Duutu baaquu isiin amma akka olisiidha wal'aansa yoo wal'aansa. Sagalee tante. Jalqaba ammaan tana wanni isii barbaachisu wal'aansa. Okay, qilleensi rakkinni neetworkii baasee jira. Waa hundaafuu mee aareetti ammaas na deebisi inshaallah. Na deebisi maamee koomentii natti asqan. Ikhwaan kan sultaanii natti asqan. Dhiifamallee naa godhaa ga'anilleen gartee bakkuma dalagaatiin jira. Carroomaan harkadheettiin neetworkiin haalli neetworkii tollaan as bahee yeroo duraa kophattiin mana kophaa seenee dubbisaa ture. Sagalee adda addaa na cinaa dhagayaa jirtanii waa hundaafuu dhiifamaan isiniin ja'a. Ayee maamee sitti erge. Sitti erge maamee. Mee hanga ammaa silaa sagalee dhagayaa jirtanii suuraan isinii mul'achaa jirti hanga ammaa. Kaasi maamee. Yoo kon keedidee kan sultaaniin seenee hanga sitti deebisee ammaas. Sitti erge maamee. Haala neetworkiitii ammas gargar nu baasee inshaallah ni tola jennee yaanna. Gartee akkuma agartan kanatti hedduu miidhaa isiirra ga'ee ji'a 4 guutuu dalagachuu hin dandeenye wal'aansa gahaa hin arganne. Hayyee maamee haareetti sitti erge kan keedidu hanga sidduu kan sultaaniin seeni.
akkasiitii Oromootiyaa gartee hanqaniin abdadhee jiru Oromoo bal'oodha jechaa jirti. Waan dandeessaniin na cinaa dhaabbadhaa jechaa jirti gartee nama miidhaan akkasii irra gaggeeffame gartee mana akamaatti illee hin dhayne rakkina mana akamaatti dhaquu hin dandeenye illee gartee isii akkasiin miidhamee rakkinni adda addaa akkasitti irra ga'ee yoo fi mana akamaa geessan nama gocha san raawwate nama dhiiga san akkasitti irraa gannaqe san malee abbaan namnummaan kan nagayaa fuudhee yoo si geessisee abbaa geessisan qabatanii jechuudha. Saniifuu gaa warri yeroo sanitti isii cinaa jiru warri yeroo sanitti isii gargaaraa ture isii gargaaree jechuudha. Mana akamaa fuudhanii yoo geessan rakkoo irra gayaa rakkoo irra geessu saniif gaagartee booda isaanillee haala hamaa keessa waan rakkoo addaa keessa waan kufaniif mootummaan waan hin dhiisne jecha gartee saniifuu bakkuma manuma isaatitti dawaa takka gartee dawaa xiqqoo fi waan adda addaa irraa dhiyeessitu itti fiduu ture. Garuu hanga ammaa wal'aansa gaan harkannee hangasumaa ogaa nama keetii si godha nama quuqama Oromummaa qabu si gartee Oromummaan dhiigni Oromummaa itti dhagayamuu fi miidhaan Oromoo itti dhagayamtu si godha haa galatoomuu ilmaan Oromoo hundi haa galatoomuu jechaa jiranii nama isii wal'aanee akkasumatti gaa deemtee namni gaa hanga danda'u gisee sirra fixatee fi dhimma isii kanallee hanga danda'u qabee deemaa ni ture. Akkasi kophaa itti ta'ee gaa gartee hanga deemeenii eegas booda lafa kaa'ee eegas booda isiin illee geelee isii yookaan saayibtitti isii tan yeroo dheertuu wajji turan biratti kuttee hanga ammaa manuma isii jirti saayibtittuma isiitiitu daleessisaa jira jechuudha. Dalagee jechuudha saayibtittuma isiitiitu dalagee hanga dandeessu wal'aanaa jira jechuudha. Hala. Halo. Seeni mee koomenti na kanni. Kan sultaanoo. Akkasii. Hayyee sitti arge ammas. Hayyee ammas sitti arge. Eeywa. As baate. Akkasii mee carraa shabakaan jiru kanatti mee isiis naas dhiyeessii duraatti mee babal'isiitii gartee gabaabsiitii yaada ilmaan Oromoo waan dhaamtuuf fi haala isiin keessa jirtu nuuf ibsime. Jechuun qaama miidhaan qaamni isiitii fi isirrallee ga'ee miidhaa jabaadha. Amma wanni isiin barbaaddu ilmaan Oromoo kan bahaa kibbaa kan dhiyaa kan lixaatirraa. Harka iyyaan harkanii fi kan sagalee sii dhaganii fi kan dhageenyes. Akka waan sagaleenis ta'ee waan hundaanuu ta'ee akka dabare dhaabbatanii akkana gargaaranii ibsaa jirti. Hayyee isinillee hedduu gartee galatoonfachaa jirti Oromoo lakkaa hangan takka walii qooqamtii Oromoon hangan takka lakkaa nama siitiif gartee dhiiga siitiif akkanatti gartee nama fi kana barbaaddatti nama hedduu karaa keessaatiin naqunnamuu jira hedduu haa galatoomanii wallaahi miidhaan kaniin miidhame kanaaf hangas takka gartee wahin irraa kaasanii jette na cinaa dhaabbachuu isaanii saniif sagalee isaaniitiif akkasiitii akkuma sagaleedhaan gartee Awurooppaa keessa Ameerikaa keessa Kaanaadaa biyya adda addaatti itti bilbiltanitti waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaa karatti ergamullee guyyaa muraasa booda haala isiniif mijeessine isinii jenna akkasiitii mee gabaabumatti dhaamsa mee isiin as dhiyeessii isiinis hanga dhaammatu waa dhaammatu waa hundaafuu imimmaan fi qabuu hin dandeenye gartee booyaa dubbachuu jirti. Jabeeffatteetuma akka dubbattuun jaarii mee asiin as dhiyeessi. Oromoo Fatiyaa wajjin hayyee yaada wal dabarfadhaa. Hayyee Fatiyaa teenya mee ammaas asitti as deebi'ee waa hundaafuu if jajjabeessii rakkina kee kanaa fi dhimma kee kana gisee irraa soitu if jajjabeessii. Oromoo bal'oo ta'etti madhuun sinjaa waan hundaanuu Oromoo si faana jirti si cinaa jiranii unkaan riyaad keessaa biyya adda addaatti akkuma si bilbilan sanitti waan dandeenyu cinaa jirraa jechaa jiranii haalaas ni mijeessinaa fi akkasiitii mee irra deebi'eetiin ammaa si gaafadhaa agartee haalli keessa jirtu bakka itti miidhaan gurguddaan sirra ga'ee jiru akka hin dalaganne akka kaatee bakka biraa dhaquu hin dandeenye akka fayyaa kan kee kan duraanitti deemuu hin dandeenye bakka toon miidhaan sitti cimtee jirtu dafanii akka waldaansa si godhan jenna bakka san mee himadhu akkuma himte sanitti gaa kan duraa mataadha jettee hayyee itti fuufi mee waa hundaafuu. Qalamaffaa jilba. Jilba jechuun bakka humna ilmi namaa bakka irraa humna qabu jechuun jilbarra si dhawan jechuun.
bakka kaan mataa keessa si cafaqan. Mataa keessa madoo shaantuma nama fiidiyoo lachuuta amma gadhiisamtuni fiidiyoo duraati. Silaa amma fiidiyoo sadaffaadha kan oguu akhira bahuu deemanii meeshaas fe'atanii waa cufa fe'atanii bahuu deemanii osoo gadhiisanii wallahi Oromoon ni gadditi hedduu tana daran gadditi. Nasiiba isaanii sanuu gadi hin dhiifne awwaa nama jiraachuus waan Abshir maan booyin gartee dhugaadha. Viidiyoo tan Oromoon amma gartee kana keessatti dubbachuullee lallabullee hanga dandeessu takka zaasanitti tan san booda garuu miidhaa sanirra cimaa sirra gaggeessanii akka dubbachuu hin dandeenye asumaanuu qiyaa saniifuu hin booyiniiti gartee Oromoon ta'ettillee akkas cinaa dhaabbattu atummaan gartee imimmaan keetis ofirraa haqii imimmaan Oromoo hundaati rakkinni kee rakkoo Oromoo hundaati Oromoo gizee jennus kaabaa kibba bahaa dhiyaa kutaa tokko osoo hin ta'in kutaa 11 guutuun gartee sii quuqamanii dhimma kee kana hedduurraa jeeqamanii hedduurraa dubbachaa jiranii abdii ammallee abdiirraa qabnaa akkasi gargaaran saniifuu miidhaan cimaa waan sirra ga'ee jecha gartee inshaallah si gargaarra akkasiitii mee anillee hedduu wallahi nagaddisiistee jirtaa gartee waan hin juufi waan hin kaanuu addaan wallaalaatiin jira waa hundaafuu rakkina sirra ga'ee kanaatu qaba rakkinni sirra ga'ee akka rakkina keenyaatti ilaalleetii halkanii guyyaa dhimma kee kana jala deemu jira inshaallah diinni keetiis gannaqamee nafu yakkamtoota illee dachii samiillee bakka fadhan seenan gartee fadhan irra bahanu barbaannee bakka isaan seenan seennee as baasna saniifuu ati akkuma Oromoon gartee sagalee si cinaa dhaabbatetti keessa isaaniitiin si cinaa dhaabbatanii waa takkaafuu hedduu waan inni akkasitti hin dhaga'amini siin ja'a akkasiiti viidiyoon gartee waraabamtee san jawwaaluma keetii waraabamee jechuudha. Jawala kaya waraban jawala babur furatani kaya kamicho male kaya babur furatani jawal makaya warabani shabakas ni kaba sanuma gadi patanis kama kana warag gadi simpe ko kama sawa rag gadi sanimpe ko kadura akati wan Facebook kaya rag gadi sana wani beku Abdullah fi ana wal kaba je Facebook ogu kana wisan gadi san isaradu ogu duku makan kaya Facebook atau jangan kayak video nih sih. Oke, aywa Facebook waan frienduma wal jalaa qabdan jechuu Abdallah jechuun kun Abdallah kan akka nama keetii godhattee yeroo dheertuufillee wajji jiraachaa turte kan wal dhaansii godhee dhimma kee kana fuudhee deemeenii hanga danda'u deemeenii san jechuu Abdallaanis. Isa sana waan mana isaatiin jira. Isaan gisee Facebook yang gadhiisan naaf inni waa wal qabnu jechuun frienduma Facebook itti dhufee jechuudha. Oguu itti dhufu oguu laalu itti dhufee bira oguu isaan share godhan dhufnaan viidiyoon tichi Facebook kunis tichi oguu kana eenyu gadhiisa jedha wala baay'ee gadhiisa jedhanidha. Dhugaadha agartee mobaayiluma keetiin daatallee maallaqa keessaa qabaa agartee mobaayiluma keetii sirraa waraabanii mobaayila kaan sirraa fudhatanii gadhiisanii garee tanamee fakkeenyaaf gartee gareen tun akka Maamad Jaalalaatii fi Bilaal Gubbaan dhuftees beekamtee manguddoon fakkeenyaaf manguddoon karaa isaaniitirraa gartee Abdallah waamicha godhee fi intala teenya kanatti kun ijoolleen teessan akkana gootee hottaatii gartee na wajjin jara kana barbaada na wajjinis mucaa tana wal dhaanaa kan jeen manguddoo gartee garee gocha tana raawwatteeti moo manguddoo karaa keetiitirraa. Abdallumatu dhaqee jeeni ogguusuma yaame bar yeroo san keessa ogguu inni manana fidee ogguusan walaa kamaan keessa namuu rifatee inni deemee eenyu michoo akkana si godhanaan jee akkana uummata Maamad irraa lakkoofsa fudhatanii dhufanii jenna Maamad Jaalala ogguusan dhaqee yaame dhufee na arge inni deemee manarraa uguuraniimi kalaasan booda silkiin isa dhaadatanii Abdallaa silkii didamanii bakka raakatanii itti dawwalanii siin barbaadaati yoo nuti akkana siin kun yoo akkasiin kun janiini sababa isaatiin
yaa misoo namoota kana bira barbaadin akkasitti wallahi nama itti fiduutu waan agartee nutumaan. gartee jireenya keetirraa jechuu jireenya kee kan biyya keetirraa as kaastee jechuu ati xiqqoo akka haadha abbaan kee gartee rabbiin fudhatee mee akkaataa biyyarraa itti dhufte sana fakkeenyaaf akka nama hin qabne mee ati afaan keetirraa Oromoon isaa dhageessuuti gartee ifi iddoo tanteetii fi gaafiin sin gaafatanillee dura irratti ifi naannoo irraa dhufte gartee biyya teetii irraa illee mee takka filama irraa nu tuttuqime. Ani biitiin dira dadari. Aye. Dadar laga kiyyoodhaa bakka jaamtu. Laga siyyoo. Laga kiyyoo. Okay, laga jettu dhalatte. Laga kiyyootiin dhala. Ayyee achuma guddatte moo bakka biraatti guddatte? Lakki achitti hin guddanne. Anaa xiqqisoo ummaan xiyyaaf abbaan keetu waan abon dia no kutisa abon dia hogwa ko lama gize nan ge ulti okay koti abbaan keetii fi haati tantee rabbiin fudhatee jechuu habooteeti si fudhatee jechuu haboo si guddisteeti gartee rabbiin isiis fudhatee na hogwa ko lama go abon tijas ni dute okay gartee ilmoo hiyyeetiidha jechuu ati amma akkasitti gartee biyyumatti heerumteeti gartee gargar baatanii dhuftammoo akka viidiyoo san keessatti ilmooti jettiin sinii kakadhaa gisee jettullee gartee gaafiin takkallee gaafiin akkasitti illee ka'aa jirti mucaan tun harmatti heerumtee jaarsa qabdi moo biyyatti heerumtee jaarsa qabdi gaafii hedduu itti ta'ee jira mee kanarraa bultii teeterraa biyyumatti heerumtee gargar deemtanii dhuftanii bira. Dirida mati heerume. Aye. Bakki silaatti guddadde diruma dawadha. Okay, habon teetis bakkeetti si dadarirraa si fudhattee dirida ummatti ati amata 12 habon teesi bira duutee eegas booda jireenya kophaa eegaltee jechuu. Aywa eega san booda gartee eega guddattee gartee heerumtee jechuu. Heerumee ilmoota dhalee wal dinnee adda baane. Adda baananiin deemeetiin jireenya kiyya kana jijjiiraa. Ati tun nama hin qabne jee biyyarraa bee Jabuutiin dhufee Jabuutis dalagaddeetiin keessa dabree Yamanin dhufee Yamanis dalagaddeetiin keessa bee akkasittiin Suudii dhufe. Okay. Akkasitti gartee Suudii dhuftee yeroo muraasa booda Abdallaa kanaa wajjin walitti dhiyeenya waan qabdanii jecha akka firaa godhattee waan namaas keessaa hin qabne jecha wajji jiraachaa turte jechuudha. Naaf ijaartiin isaa wajjin dhufna taariba. Abdallaa kana. Gurfa amma fuudhee jirte. Naaf isii waan gale taana jecha gaafa isii tana inni fuudhu ani isii na fidde mana isii ilaa hanga ammaa amata 6 wajji jirra jechuudha. Okay, eegas booda akka gartee nama fiitiitti wallaaluu eegaltanii jechuu waa hundaanus cinaa yaadaadhii fi waa hundaanus cinaa dhaabbachuu ture jechuu. Osumaan mana isaa galuuti. Osumaan mana isaa galuutiin dalagaa isaan dalagatan tana laalee anis jalaa baree eegas booda mana kareeffadde anis achi bahee osoon dalagadhu walii dhufna galgalaa ganama guyyaa takka osoo walitti dhufne addan oollu. Osoo akkasii wal keessa yaanu rabbi raamtaa godhuuf jaartii isaas fuula rabbii galte innillee amma eegaan nattee kana dura duute jaartiin isaa gaafa amma kana gubbaa dhaabbatu kana haati mana innis akkasitti gartee atis jireenya kophaa keetii eegaltee dalagaa tantee if jiraachisuu eegaltee kana keessatti mana kiroo namni duraan galuu ture irraa bahee kiroo mana nama si gargaaru barbaaddee mana kiroo nama sirraa kireeffatu iyyaafachuu seentee jechuudha. Osoo iyyaafattuu gaa maamma jaalalaa kana gaafachuu dandeessee jechuudha.
gaafa san yeroo sanitti wanni itti isallee gaafadhe anu duraanuu ifuufuu harkachuun ture wanni itti barbaadu ture namni deemu jira kabiraa biyyaa galuudhaaf. Sah. Ani wanni Qaraara deemu jedhanii. qaraara jeniin namuu yaa jira sodaachaa jira. Namni hedduu mana kireeffatus hin jiru yeroo saniif. Kabbaatii yeroo san irratti mana karaadhaaf dhumteef amma irraa baheen nama gubbaa ta'a. Yoon qaba yoon maallaqa kafalee qabamallee hin beeku je'ee jechuudha. Sababa sanattiin inni kun akkuma oolu warra galuun feene je'ee manneen hanqaluusaa mana nama namni arkuu miti. Sababa sanattiin nama naa barbaadu jeetti madda jechuudha. Waan hin dhalaa irraa fuudhee dalagaa geessu ture jecha isa kana. Duraan waan wal beeknu jecha Maamad Jaalalaa kana. Dhalaan akkanne dalagaa geessu ture. Sababa sanattiin naaf inni ol barannee sababa sanitti naa barbaadu jeeni wanni inni naa barbaadu kana taatee jechuudha. Aywa. Eegas booda jarri kun si bilbilatee jetteen bilbila kiyya mee warri haareenii amma seena kunillee wal faana sirriitti si dhagayanii heddullee gaafii sitti heddummeessee Oromoon gartee shakkii adda addaatii fi gaafiin adda addaa mataa isaanii keessa dhimma kee kanarraa waan dhufee jiru jecha akka gartee dhugaa jirtus afaan keetirraa dhagayanii sammuu isaaniitis arragaaggaanii karatti si cinaa dhaabbatanii fi karatti garee tana shororkeessitoota kanas baasan karaa kanatti akka xiyyeeffatanii illee irra deebiituma nu ibsime akkatti Naasir Jaaniin kun si dhufe. Naasir kun akkitti na dhufee sababa Maamad Jaalalaatiin dhufe. Okay, si bilbilee Maamad Jaalalaa jechuun si bilbilee. Aye. na bilbilee assalaamu alaikum naan jee waalaikum salaam jala jenna. Iyo bileetii koo mana firaani qabdaayi naan jee. Eenyuun qabaan jeen eenyurraa harkattee lakkoofsa kiyyaa jeen. Ogguu kana Maamad Jaalalaa lakkoofsa kee furadhee naan jee. Maamad Jaalalaa waan Maamad Jaalalaa jecha haya ni jira manneen jechuudha. Aye guyyaa muraasa booda amma si bilbilanii. Guyyaa sana amma dabalaman amma mana jiruuti giseen mana deebi'an isin dawalaan jeen adda kunne. Guyyaa lammaffaa na dawalanii guyyaa lammaffaa sanis dubbisee tumaan gaggeesse. Guyyaa sadaffaa na dawalanii sadaffaa sanillee ogguu kanaan jeeyyoo mana karaa feetan obboleessitu jiru. Amma madalaa akkana taanis fidanii boodarras taan taate manni kun rabbatu hin faduu hin jeen. Sababa sanatti amma nama takka rabshaan hin qabu yoo dhufanillee fira kiyyaa na bira dhufan haadha mana kiyyaatiif ana malee namni takka ana bira dhufu wanni abba warri badii dalagu warri na bira dhufan amma nama rabbi Aywa akkasitti atilleen. Sababa sanatti anin isa hayyamuu danda'e malee sila ana hayyamuufin kana qabiiti yaa'u na shakkite yeroo saniifi. Akkasitti hayyamee jiru inni akkanaan jennaan kalaas namni kun nama rabbiiti jedhis ijoollee danda'a galan ijee hayyamee fi anis na dhukkubee isaa huccuu amaaraa miti jala mana akka maraa tokko kan Gochi kun osoo sirriitti raawwatiin durattuu kaleessi kalee na dhukkubaa jettee jirta dawallee fudhachaatiin jira jettee jirta. Akkuma mana akamaatti irraa dhuftetti sirra bilbilanii jechuu jarri. Nara bilbilaan yaa baletii koo jaartii koo alaa ari'anii jirani. Isaaniifuu jaartii biyyaa kun akkana ta'es bakka walla kun dhabeanis nama badoora dhufeeti. Akkam yettaa jee. Kalaas oggookiin akkas dee rifadde. Rifaddeetiin kalaas kootu hin jeen. Osoo na baay'ee uummasan firaa qabuuti. Osoo dawaa mana akama tanaa kan naqan hin dhugin. Dhufanii jechuudhaan. Haga kiyyaa dhufanaan jedhamuun kakakootaan jedhu. Illeenkaan nama afuriin dhufanitti namni lama alaa fi lama dhufu jala oolseenan jechuudha. Akkasitti gocha Oromoon isaa barbaada. Lama dura lama seenan gisee ati iyyite. Ana gun irraa banu oggumaan dura ulaa irraa banu dhufna jenni ulaa jala irraa banu nama lamaan arge. Yeroo dura laakiin karaa jiran anu wasfii kanneen nama lamaan dhufu jirran rakkoon qabu hin jeen. Keessaan isaanii dhufanii nama lamaan namni lama ol seenu jira.
Oku kana hai waktu di dia fide, angga cina kafe ibi kuman kon. Angga cina kafe waktu lam ya, angga kafe ibi depan. Hai man kon aku beda di Roma majalah angga kana fit bisa. Je tu mani ular juran raban jen hai je raban. Dia bangun malam mau sen. Haya. Now malam ada ular juran kicefi de ciri sogo gaya rohan. Bisa kicefi aku sama san ugar. Ani afata masala jira. Sal masani na afata salira gachise ya bona kubata man barbara sama ti osene je dawalle agar tise ko kono bala man ma ko osene je ala ne ko banjo angar ma to kutte ke tu bude gadde rabane angar ma kon abana abo ma do khani sol ma te bet ma bas ne ne gibi jujur Akkasirratti eegas booda si gubbaa dhaabbatanii tokko tokkoon sirra dabran jechuudha. namu khan tokko meeshaalee qaba waan mana keessa deddeemes haala gagguura khan dudara nataa tokko fi seefaan na gubbaa deema tokko kaameeraa mara ogguu fedhaniis cufti isaanii dhufanii na tuman anis ni dhawa dhaabbu booja ati san fiidiyoo san faana agarre aboo dhaabbu ni dhawa yeroo san faa dubbachuu dadhabeetiin jiraachuu qalbii hin jiru yeroo duraa amma yeroo namni dubbaddu tuni yeroo duraati Yeroon viidiyoo sirraa yeroon viidiyoo sirraa maran san viidiyoo gadhiifamte tan gartee ta gadhiifamte amma tan namni arke tana hin laaffanne jechuu gartee na dhiisaa jettee fira dubbachuu illee ni dandeessa. Dubbachuun hin danda'e gisee nan dubbadde makaddaa faa baxaaniyaa faa ansoolaa faa narra kaayan. Akka sagaleen ta'e alatti hin dhagahamne. Akka sagaleen sila iyyansa yaala be aramnillee ni dhufa daqiiqaa takkan dhaabbatani akkasitti na godhuu turan boodarra kan eegaa laaffadhee aboo dhaabbanis takkaan naafe aboo dhaabbadhu asiin dhawaaniiti aduutu eega nuti deemne booda jennii gurraanni dhagayaan na cafaqan viidiyoo kan siraa gadhiisanii oromoon irraa wallahi qaamaa qabullee ni qaamaan tun abaddu jee barbaaddata deemee bakka isaan jiranitti akka na yaabbalessa keessa atillee gara San rakkoon qabu anilleen gartee dirqama oromummaa fi dirqama lammummaatiin baachaa jira. Akkasiiti osoo yeroo sirratti gartee anis taraa gamanaan dhawa anis gamasiin dhawa anis gamanaan dhawaati anis takkaan naatti hafeeniin dhawa jaanii akka gartee meeshaatitti sirratti wal dabburu turan jechuudha. Yaan isaan akka fedhan yeroo nan deeman tiyyumaatuun gahin malee isaan akka yeroon isaan deemanii bakka dhaqan geenitti akka nan duufan. Laakiin rabbiin hin qaddarrenaaf. Anuu ni jiraadhaa hin yaadne. Amma namni irra guddaan maaliif gaafa san hin dubbatin maaliif akkanan ta'in namni lubbuu tiyya na eegu jira. Lubbuu tiyya yoon baati yaa rabbi mana kan nutti hin baasin jenna Oromoon abbaa manaatu iqaamaa qaba malee wanni mana keessa isa wanni mana isarraa kareeffatee galuu fi wanni dalagaa bira dhufu irra guddatee iqaamaa hin qabu. Namni kana yaa rabbi nudduuti dhiiroo isuma geessan dhiiroo akkam taana jedhee namni ija kan taane garuu namni keenya amma feesbuuk irratti maaliif hin dubbati yeroo san maaliif cal jetti amma akkamitti gadhiifamti amma waa'ee biraatii fi janiiti dubbachaa jira namni garuu angaafa kan gabbee dubbattee oromoo lubbuun tiituma yaa rabbii kiyyoom na baati yaa rabbii Isteesa kalataa jira. Gurra keessaa namni diinii hawaasa gaafa sana gurra keessaa diiniin ayaa ija dhiisi ijjita dhiiga na yaafte gurra keessaa dhiigaan na yaafte. Yookiin amma namni cimaa iji bakka sadii akka tokko kan Yeroo inni deemuun kun Abdallaa Jumaafuu deebiin illee dubbatu. Abuu micoon tun lammii qabdi micoon tun akkana qabdi meeshaan ishiidhaan jirudha. Ammumatti biyya tiyyaa ji'ee kan
beekaa beekan qabu. Har'a kanaatu gosa xiyyaa beekaatu gosa xiyyaa hin qabu. Har'a kanaatu warra keessa beekaa fi har'a naaf garaa laafaa keessanii qaba. Nama biratti akkasitti guddadde akkanumatti Oromoo keessa guddadde. Fira kun jaalachi dhaabuu gaafa abooti. Abooti duraan jireenya kee qabaan jechuudha. Abshir umaan booyin fatiyaateen Oromoo bolloo qabda nama qabaachuu baatullee gartee. Egaa haboon tee gartee rabbii siraa fudhatee as nama kiyyee kan foon kiyyaa jettee himattus waan hin jirre jecha namuma gartee Oromoon walitti sihiituu fi dhiigni Oromoo walitti sin fiduma himachaa turte gartee wanni nu ibsu jirtu hedduu waan garaa nama nyaatu waan hedduu garaa nama balleessu gartee eega miidhaan kun sirra gaggeeffame booda miidhaan kun osoo sirratti hin gaggeeffamin illee akka nama hin qabne si laalaniiti si beekanii si hordofaniiti amma akkatti beekamtutti biyya arabaa tana keessatti nama gocha kanatti raawwatan nama gartee ammaa mana dhaqeef ammaa dalagaa si geessina jaanii karaarraa meessan ammaa gartee bakka dalagaatti irraa mana si geessina jaanii fuudhanii karaarraa meessan irra gocha kana raawwatan malee irra guddeessi manuma isiitti dhaqanii ittiin hojjetan jarri kun si qorataniiti akka nama hin qabne gartee akka aanaa aantii si cinaa hin jirre hubataniiti gartee gocha kanaatti illee sirratti fudhachuu danda'anii haa ta'u gartee eega gochi kanaa sirra raawwatame booda rakkinni adda addaa miidhaan adda addaa eega ijatee keessaa dhiinii yaa'ee booda eega gurra kee keessaa dhiinii yaa'ee booda Oromoon hundi si sodaachuu eegaltee biyya tanatti wanni jiru maali yoo namni tokkorraa dhiini gannaqamee ammaa mana nama tokkootti gartee lubbuun nama dabarte nama mana san keessa jiru guututtu mootummaan to'annaa jala oolchiti jechuudha nama mana san keessa jiru guututtu to'annaa jala oolchiti saniifuu namni arruma nudduuti yoom nudduuti jaanii sodaa keessa galanii jechuudha namni ati biratti gartee deddeemtee if waldhaanu turte jechuudha hattaa miidhaan keetii fi gartee dararaan isaan sirraan gahan achi hanga si geessite jechuudha hanga namni ati biratti bira baqattilleen hanga gartee yoom nudduuti jaanii lubbuu isaaniitiif sodaatanii takkatti. Yoon achi du'e yoon tarabbiina dhuftee du'e ammoo rabbii fudhatee jammootummaan akkamni fuudhee nama maraamara biyya tan osoo maraamarame namni nama awwaalu hin jiru yoo ammoo qaama kiyya akkasii hiiteessan shiita habbaa takka uffachuu hin danda'u shiina abbaan takka nan seenu shiita gurguddaa baawweenee jangartee ka akiraasan ilaa hangisan naqabu gartee akka qamisii nama amma achi du'e namni dhufanii mana kalbii tallaa jettee jechuudha maal tokko godhee dubbitti yaadu sodaatanii taa'anii ana nama fudhatee na wallaanatu bira kiyya hin qabu biyyaa hin qabu laakiin warri dadartee heeqa warra abbaa kiyya hin beekne gura madagu meeqaati isaanii callisan malee yeroo sani fidhageeni arrabbi Humaan booyin arraas gartee yeroo sanitti nama bira dhabdus gartee hin booyin fatiyaa teenya gartee yeroo sanitti nama bira dhabdus ardhaa Oromoo balloo guutuu kaabaa kibba bahaadhaa gartee kutaa kudha takkan guutuutu kan keessaatii fi kan biyya alaatu gartee si cinaa jira gartee arraa kanaaf gartee humaa yaadini siin jaa abshir sittin dhagaamin hin booyin hiree ala nu baasitanaa akkana qaba waa hundaafuu gartee namni gaa darajaa sanirra dhaqe lubbuun gartee hafuun akkuma rabbiitiin hafte malee arra sila arra nama hafuu miti ati yaani akka isaan dararaa sirra geggeessanii akkan duune akkan jiraanne si godhanii si bira si darbanii si bira deeman sanitti isaanuu mucaan tun waan haftee miti waan duutee jirti yaaniiti kan viidiyoo sanii gadhiisuu danda'an na fakkaatti gartee atilleen namni tokko gaafiin inni haasaa hangaarraa akkamitti turtee hangaarraa akkamitti as baatee dubbachuu dhabdee sagalee isee akkamitti dhabamtee kan jechaa jiruufillee gartee deebisaan keessan hangaarraa if wal dhaanaa turtee muciyyoon nama iyyuu bira seenaa gartee bakka iyyuu seenaa hanga dandeessu nama isiin nama Oromoo himatu hunda bira seenaa namni bira seentu hundilleen sodaachaa jechuu isii tana maaliif arraarman nu duuti moo boruu nu duuti moo akkuma beekamutti gaa nama gaa gartee gurra keessaa dhiinii yaa'u ija keessaa dhiinii yaa'u gartee qaamni kun
dhayicha isaan cafaqanii fi tumicha isaan tumanii fi reebicha isaan reeban irraa qaamni si hiitaa'ee uffanni duraan itti ta'u turelleen itti hanga ittiin taane takka geesse jechuudha. Akkasiiti ammas har'aas baruus warri gocha raawwates as bahaa gartee gargaarsi keetis itti fuufa si qofa osoo hin ta'in warra gocha kanaa gartee dubartii Oromoo biyya Arabaa keessatti irratti hojjechaa jiranillee gartee inshaallah wanni kun akka harma dhaabbatu goona murannoodhaan lafaa kaanee dhugaan irra qabsaa'uu qabna garee tana Oromoon osoo wal qooduu fi kutaan ta'in gartee bakka jirru duula uummata kanarra gaggeessaa tokkummaa keenyaas cimsaa rakkinni tokko gisee dhufe rakkinni fadhee yoo dhufe nuyi gartee kan tokkummaa keenya itti cimu ta'uu qabu malee kan gartee kutaa fi gandummaa wal qoodnu miti. Saniifuu tokko taanee ilmaan Oromoo biyya Arabaa keessa jiran hanga dandeenyu haa baraarru isiniin jaa. Akkasiiti eega gaagartee fatiyaa teenya naannoo gochi kun itti sitti raawwatame keessatti ulaa manneen nama tokko Oromoo bira sasseentee hanga sodaatan takka irra geessee jirta. Eegas booda gaa akkamitti dammaam dhaquu dandeessime? Dammaan wanni itti dhaquu danda'e qabaatu khayriyaa kana keessaa amma barbaatii hungeenyaan dammaa meeqaan dhufe qabaan kaatee harji sirjitee qabaan kaatee hamaadha. Mana cufaa walirra deemanii walitti itti Oromoon. Sababa sanitti michootan dubbisa sirkiin isiin na barbaade akkana taate jechuu dhageenyaan na barbaade. Osoo nama na barbaade harkannaa maaliif jirtaan an jette kana duuba maali akkanumatti jira hojeetiin dubbannaan kalaas dhufuu nutti keessaa qabaa muchii haadhemee asitti ija rabbi nu baase naan jette atis bakka namaa uumaatu harkaan qabne fayyaa qofa jaan hin qabne ati asuma irra wayyisuu dhumata naangaan namni 100 takka dhiisii 50 takka hin qabne finfinnee irraa wanni itti galu hin jiru sanumaafuu ani saya jedha akkasitti walii qarraa bu'uudhaan firaarii harji firaarii ajidduna akkasitti harji dammaam dhaquu dandeessee jechuudha. Namni kunis gaa hamma warri si wal dhaanu jirulleen hanga dandeeyyan gartee waan qabanii si cinaa dhaabbatanii gartee eegas booda qabaanis jabeessitee ati qaamni keessi miidhamee jiru ati akka duraanitti fayyaa qabaatee galtee bobbaatee galuu hin dandeenye ati akkas ta'ee jiru asirra gaggeessanii jiru. Kanarratti biyya tana gaa akka beekamutti labsan takkaa jira namni biyya keessa biyya alaatirraa agartee seera dhaba biyya waraqaa seeraa hin qabne akka baatan yeroodhaan yoon baane manneen hundi isin caccabsinee isin baasnaa jaanii akka gartee dhadhaaddatanii mootummaan yeroo sanitti labsitee jirtu namoonni beekaa walirra si ida'amtee ati waa takka harkaa hin qabne yoo haala kanaan biyyatti yoo hin gabbu'e maaltu noqu namaa akkamittiin waan hin noolii biyyatti jettu itti galuu hin qabu waan itti fooldaanuu hin qabu jettee geelee ta'e bira dhaquu dandeessee jechuudha. Saayibtittii tantu. Kana bira dhufnaanis isiinis biyya tana imteessu mana dalagaa deemti akkasii akkasumatti dawaa bakkatti narraa irrattillee bakkatti na jabduu san naa bibbitanii akkasumatti hin jiraa bas kunis siifataa Oromoon of fiiriyooti kana dhageessisu gabbee namni takka hin jiru namni kunis gaa hanga fedhallee ta'u obboleettiin teetu si dadhabdi hanga yeroo dheeraatiif anaa yaada kanaa kan irra jirtu akka jireenya kana jee Oromoon seentee bila kan qabutu akka bila hajaa gartee egaa hanga ammaattillee kaatee dalagachuus hin dandeenye deddeemuu hin dandeessu jilbi bakka ilmi namaa humni ilmi namaa irra jiru jilba keessa gartee jilba keessaas miidhamtee jirta akka himu jirtutti mataa keessaas miidhamtee jirta gartee waan dhagaan cabsanii si mataa keessan si cafaqaa turanii agarree jirra hanga ammaattillee taatu jechuudha. Mucuma biraatti dheeyite tanaatu gartee dalagaa deemtee bobbaatee waan harkattee dhuftee si cinaa dhaabbachaa si gargaaraa jirti jechuudha.
صح Eh, سيف دقيقة سجل انتي سي دقيقة مي سجل انتي نيني دقيقة امتي أردو تغين أبشر إمبوين واهم دافو غرتي Oromoo bal'oo si booda jira. Oromoo bal'oo qabda. Waan dhaba qabdu hin qabdu. Hanga Oromoon jirtutti gartee miidhaan kee miidhaa Oromooti. Gartee gammachuun tentee gaddii kan kee Oromoo hundi si wajjin qooddatti. Oromoo hundi garaanis badee jira. Waa hundaafuu gartee imbooyinii sinjaa garaan keenya kan hubatetti sin hafnu. Gabrummaa dheefaa fi gartee bilisummaa dhabaa biyyaan baarran fidee dararaa kana kanaatiif rakkina adda addaa kana irraan nu gahaa jira. Hedduu viidiyoon tanti haala baatee malee gartee dubartoonni keenyas gocha kanaa warri irra raawwatamaa jiru takka lamaa miti. Wanni kun har'a asitti dhaabbachuu qaba jeetiin yaada Oromoon keessaa riyaadii fi naannawaa riyaa jirtu waan kana irratti xiyyeeffattee keessaa alaanuu tokko taanee gartee gocha dubartii teenya irratti gartee raawwatamaa jiru kana akka dhaabnu isiniin jaa akkasiitii dubartii jechuun nu dhaltee wajji dhalannee gartee jannatni nama tokko kan duraa miila haadhaa jala jira miila dubartii jala jira Oromoo hedduu garaa balleessee jira gochi sirra raawwatame kun hedduu waan oosee jiru akkasiitii mee waa hundaafuu gartee gaafii sitti naddammeessu imimmaan keetis akka ganna qametti nafu dhiini keetis akka gadhangaleetti nafu mee maammeeyyoos cinaa jiraatee naatti kanniitii xiqqoo boqonnaan sii kannaa gaafillee sitti naddammeessee mee maammeetti naa kan ayya dabaru. halas rakkoon qabuuti akkasiitii mee sagaleen teenya isinii dhagayamtii daawwattoota keenya waa hundaafuu sheer walii godhaa gartee warri isii namoo kanatti hin boo'in sinjaa warri gartee isii arguudhaaf hedduu tursiifatanii hedduu gartee iyyaafachaa turtan maaliif nuuf as hin baane jechaa jirtan har'a kun as baatee yoo rabbiin jee guyyaa muraasa booda qaamaan wal bira dhufnaa hanga dandeenyutti gartee wal dhaansanii goonaa fi bakka jirru wal cinaa dhaabbannee gargaarsisii kanarratti xiyyeeffannee haa gargaarru rakkinni keessa alaanuu nu cimee jira rakkin akkanaa kunillee akka amma booda deebinee irra xiyyeeffannee irra dalaguu qabna maaliif fi ogguu Oromoon gartee walirra duulla wanni walirra duulluuf hin qabnu gartee rakkina keenya kanallee gartee diinni harka keessa kaayachuun ittiin dhiisnu kan dhawees obboleessa keenya yakkamtoonni illee obboleennuma keenya isiinlee obboleettuma teenya yakkamtoonni qabameetillee gartee murtii isaanii maluutti kan nama gartee saniifuu gochi kana takkitti tanaa miti takkittiin tun har'a dhokaataan harkaa baate walleenu gartee muciyyoon lubbuun waan haftuuti duutee jirti jaaniiti waan gadhiisan fakkaatti gartee gareen tun waan san waan dandeenyuun ifama xiqqoo naa obsa chaarjiin taa'edha hayyee maamee bagana gaan dhuftee tamam hayyee bakka meedan ya maamee siif dhaga'ama sagaleen tiyya maamee sagaleen tiyya sii dhaga'amti ina gamti sabdata meegaa rakkina mee irra deebiiti gartee babal'isii nu ibsi haala isiin jirtuu fi rakkina isiin keessa jirtuu fi gargaarsa miidhaan san kaatee akka deddeemuu hin dandeenye godhee jira dararaan isinirra geessan gartee akka kaatee dalagachuu hin dandeenye godhee jira akka afaaniin isii himu jirtu kanatti warrumaan bira jiru kanaatittu gartee waan qabaniin na cinaa dhaabbachaa jira jettee jirti mee kanarratti atis mee waan irraa nu ibsitu mee waa'ee isii haalatti jirtuu fi haala keessa walimaanuu jirtan. rakkoo hamtuu tana dura keessa dabartee as geessan irratti ammaan tana garuutu lubbuudhaaf garuu fayyaa qabdii dalagattuu fi waa'ee hojii deemtee dalagachuu danda'uu fi kana waan dandeessuuf mataan isiin qubaa iyyilleen yeroo hedduun agartuu fi qaamni isiitillee baay'ee miidhamee jira. Amma immoo isiin gargaara qaamaa barbaaddii haala manaa
sagalee sagalee ol kaasi jilba kanarrattis miidhamtee jirti ijjinis miidhamtee jirti gurrinis miidhamee jira gartee bakka waannaa laalaniiti jarri kun gartee miidhaa irra gaggeessuu danda'e gartee yoo yeroo saffisaa keessatti yeroo muraasa keessatti wal dhaanamnee gartee isaa hoo baate garuu gaa gartee ellaan itti haftee jirti dheechitti hafee jira jechuudha. Sagalee ol kaasi. Ittiin dhagahamu fida. Akkee amma ni dhagahama ol kaasi sagalee. Rakkoon isii guddoon ammaan tana mataa kanaatti ni dhukkuba. Jilbillee ni dhukkuba akkasumatti mudhii tanallee yeroo hedduu ol kaatee gad taa'uu fi kanarratti illee ni rakkisa. Kanaafuu dhibdee isii tana yoo jala bu'anii tajaajila kannuu fi baatan taatu booda mataa miidhaa tajaajiluu yaadu. Gartee eega Oromoo dhugumaan Oromoo qabaattee dhugumaan gartee Oromoon akka sagaleen si cinaa jiran jaan kanatti dhugumaan gartee hojiin garsiisuu qabanii jechuudha. Miidhaan sii kun gartee yoo itti ture karaa biraa kutaa eega rabbiin ayyee. Haalaan amma tattaman akka buusii namoota waan qabuu fi waan danda'u yaadas ta'ee fi shan ta'ee gargaaree isummaan wal keessaa namas bakka buufatanii akka buusan akka sagalee ta'e. Sagalee ta'e maame. Halo, sagalee ta'e maame. Ayyee. Tifoo bisiin dhagaa. Ayyee maame. Siin dhagaa. Ini dhageessaa himma? Amma siin dhagaa. Siin dhagaa amma. Haalaan tattama ammaan tan akka isii tana gargaarsa saffisaa barbaaddii jechuudha. Guyyarraa deemaa jira. Sagalee ta'e xiqqoo qulqulleessi. Ittiin dhaga'amu? Amma na dhaga'ama. Akkasiiti inshallah Oromoon waan qabduun cinaa dhaabbatu gargaarsa saffisaa barbaaddii miidhaan sii kun yoo itti dhiifamee karaa biraa kutaa eega rabbiin lubbuun baasee gartee waan qabnu cinaa dhaabbachuu qabna fayyaa mucaa tanaa deebisuu fi qabna jireenya sii kan akka duraan caalaa jiraachuu turte caalaa deebisnee ijaaruu qabna. Oromoon yeroo gartee gammachuu bichaa wal cinaa dhaabbachuu miti yeroo gaddaatii fi yeroo rakkinni walirra bu'ees wal cinaa dhaabbachuu qabna. Oromoon gara bal'inaan beekamtii gartee tolaa namaa ooluun beekamtii Oromoo miti gartee saba biraatiifuu Oromoon gartee yoo miidhame gartee inni laalaan itti dhagahamti inni gargaarti gartee Oromoon rakkataa tokko gartee biran dabartu waa hundaafuu keessaatii fi alaatu gartee haala ni mijeessinaa karatti isii gargaaruu dandeessan waa hundaafuu gargaartaan nu cinaa dhaabbadhaa isin hin jennaa inni kan akiraa gartee isillee qaafii itti heddummeessee isii haareetti na seebisii yookaan dhaamsaa Oromoof qabdu gartee yoonii fi dhaamsaan qabu jira jettee mee yeroo biraatti illee walitti deebina mee asirratti waan ibsituu jira dhaamsii Oromoof qabdu. Maame sagalee tiyya dhagayaa jirta? Sagalee tiyya dhagayaa jirta? Dhagaatiin jira dhaamsi akiraa kaniin hin qabu. Ayyee. Dhaamsi akiraa kaniin hin qabu ammaa tana haasawa yeroo hedduun haasawaa jira haasawa guddaarra ammaan tana hatattamaan buusii isii tana walitti buusanii fi bakka takkatti godhanii karaa wallaansaatti deebanii sanboota gara kanallee barbaachisaa itti himuu qabna. Akkuma dhugaa jettee dursii gargaarsa isiiti jechuun haalaan miidhaan
karaa biraatiin osoo hin dabarree isii cinaa dhaabbachuu duraan duraa isii kana wallaanuudha san booda akkasitti tarkaanfii barbaachisaa ta'e karaa jiraatti illee yoo ta'e karaa waan biraatti illee fudhachuu danda'a. abshir ayyee dhaamsa kee Oromoon hundi dhagayaa jirti. Maaliif rakkina isiin keessa jirtuu fi miidhaa isii harkaa qabu gartee fi rakkina isii harkaa qabu fi gartee dhukkubbii isii dhukkubaa jiru kan itti cinaa jiruu fi kan wal dhaanaa jiru saniifuu waan nu ibsiteef hedduu galatoomii yeroo biraatti illee gartee haala isiifis mijeessinee akka magaalaa dhuftuus ni goona inshaallah waa hundarrattuu gartee Oromoon hundi waan dandeessaniin akka cinaa dhaabbataniin jaa yeroo takka isii naadiya isii dhaamsa Oromoo fi obboleeyyan isii fi ilmaan Oromootiif qabdu. Ayyee gaa Fatiyaa if jajjabeessii hin boo'inii waa hundaafuu Oromoon si cinaa jirti waan qabduun beeytee Oromoon gara bal'inaan beekamtii tola namaa ooluun beekamtii Oromoon hedduu siiquu qabdee hedduu sooshaal miidiyaa kanarra dhimmuma keetiitu kakeessaatiif haalaatu dhimmuma kan kee kana haasawaa jira. Gartee dhimmi kan kee kunis waan fardii ta'e jechaa gartee waa hunda dura dursa kananii fi dhimma kee kana dubbachaa jiranii haalatti gargaaruu fi haala gochi kana amma booda ilmaan Oromoo dubartii Oromoo irratti Riyaad keessaa fi naannoo Riyaaditti akkan hojjetamne jechaa jiranii Oromoon hundinuu waa hundaafuu hedduu garaan irraa badee jira garaan irraa gartee hedduu irraa wareeranii jiranii mee waan hundaarrattuu gartee hedduu babal'istee rakkina sirra gahee kana himaa jirtaa. Haa ta'u irra deebi'ee sin gaafadhu mee dhaamsa Oromoof qabduu fi ilmaan Oromoo waan dhaamtuufii fi haala itti keessa jirtuu fi wanni saffisaan akkasii barbaachisuu fi miidhaan ammallee sirra jirtu tun karaa biraa kuttee akka daransuu lafaa ka'uu hin dandeenye akka daddamachuu hin dandeenye akka hin taane akkas cinaa dhaabbatan mee dhaamsa ati qabdu Oromoof. Hayyee mee siin dhagee itti fufi. Dhaamsa karaa kanneen qabuuf Oromoo bal'oo Kiristaanan jenne Islaaman jenne haala moo qabu jechuudha. Isaan kana godhan namuutu ni qaba badaa namuutu ni qaba hamaa. Isaan na godhan jee nama guutuun balaaleffachuu waan narra jiraatee miti. Rabbilleen hin jaallatu. Ani garuu Oromoo guutuu waan dhiiga Oromoo qaba. Jootonni Oromoo waan ta'e ani lafa akka barbaada. Yoo nuti cinaa dhaabbatan as keessa jiraachuu keenya lafa irraa karaa biyyaa gala. Galee irraa biyya keessa deemuudha. Akkana ta'u. Tapi berita mana bab jangan marah nuove selalu pakai jangan marah abshir me khalas khanuma dhaamata jechuun akkasiiti obboleettiin teenya gartee himachuu dadhabdee jirti hedduu imimmaan illee ija guutee jira ibsachuu rakkina isii irra jiru fi guututti fi dhaamsa Oromoof qabdu gartee guututti ibsachuu illee dadhabdu ammallee yeroo biraa gartee akka haareetti isiniif dhiyeessinuu abdiin qaba inshaallah haa ta'u gartee gaafii adda addaa as jalatti naa barreessaa jirtanii waa hundaafuu gartee dhugaan jirtus kanuma. Oromoodha waan jettuun abdataan isaan illee naan dhageenye. Hayyee. Asin baatu maaliif asin baane oguu ajaan kan ani waan as bahuun hin dhabe bilbila namni mobaayilii ani harkaa qabu kan aloo qofaa jedhamu malee waan waa ni itti dalagatanii abbaan manaatiin mana isaa jiru maammee jechuun abbaan mana kanaa maammeedha. Dalagaa jira dalagaan isaa sakana amma na jecha ka guyyaa lama kun dalagaa irraa hafee jechuudha. Eega guyyaa shabakaan waliin kan ilaarraa mana kan dalagaa isaa irraa hafee mana jiraa jechuudha. Bilbila isaati kaan maantana isaa isin dubbisaa jiru kan laafina waliin isaan dura tan ziyaatu sadaba malee isaan
Video itu drama lagi ada arah saya media yaada dabarfachuu waan irratti isaatii miti. Akkaan itti achi bahuun hin qabne bilbila malee sanuma himii fi saniifuu kanatti aareessiifama awwaa biraatii miti wanni achi bahuu didee fi amma suuraan achirra jirtu san suuraatii jaamti. Ammaa fi viidiyoo duraatiin allaala Oromoo. Warri na beeku na beekaa kanan beekne immoo achirra laaluu dandeenya. Footoo namoo viidiyoo kan jiran maxxansan footootii jaamti. Oromoo garuu saniifuu akka quba qabaadhaa rabbi guyyaa gaarii waliin naafu. Abshir ayee waa hundaafuu jajjabaadhu gartee Oromoon balloon si cinaa jirti. Dhaamsa kee kanas Oromoo miiliyoona lakkaawamtuutu dhagayaa jira. Inshaallah gartee hanga dandeenyuun gartee ammallee gartee qaamaan ni dhuftaa karaa Riyaad bakka baadiyyaa jirturraa dhugaa jettee obboleettiin teenya wanni asirratti ibsaa jirtu rakkina gartee hangaarraa wanni na tursiisee bilbila harkaan qabu nama waan nyaatu qabuutu harkateetu gartee bilbila harkaa bitata ammaa barbaada. Namni ifiifuu rakkinni adda addaa irra gahee miidhaa fi reebicha adda addaa irra gahee bilbila yaadatu karatti gartee itti fi wal dhaanuu fi gochi akkasii amma booda fi yeroo nama dheessitu keessa jirti maaliif anfariirsanii waan jiran jecha nama afuriin gartee taratti irra daddabaranii waan reebanii jiran jecha dararaa isiirra gahee irraa kan ka'ee fi gartee jeeqama sammuu isii jeeqame irraa kan ka'e irraa jechuudha. Hedduu waan jeeqamtee jirtuuf mogga baatee gartee namuma isii gargaaruu fi namuma isii yaamu qofa bira dhaqaa turte dararaa yoo taate gartee hanga ji'a takkaa dubbachuu fi gartee nama tokko addaan baafachuus hin beektu ijjisi sirriitti hin gartu ture yeroo sanitti. Eega san booda garuu rakkina bilbilaatirraa gartee dhokachuu dandeessee hangana turuu dandeessee haa taatu dhaamsa isiin ammaa asirratti dhaammattee suuraan gartee wal cinaa fi barreeffama waa'ee kiyyaatii fi suuraa wal cinaa kaayinii Fatiyaa Shiinee Jaansanis suuraa tiyyaa miti. Suuraan tiyyaas fuuluma kiyya kan agartan kana viidiyoo san laalaatii fuuluma kiyyaas waliin laalaadha. Akkasiitii waan dandeessan na cinaa dhaabbadhaa jechaa jirti. Inshaallah akkasiitii Fatiyaa teenya yeroo biraa akka walitti deebinuus abdiin qaba. Inshaallah waan dandeenyee fi waan ammallee gartee nama si gargaaruuf fadhu haalaas ni mijeessinaa fi saniifuu bakka jirtutti na jajjabaadhu gartee uumaa imimmaan keetis dhangala'ee nafuu dhiigni keetis dhangala'ee nafuu Oromoo balloo si booda jira. Oromoo kutaa takka osoo hin ta'in gartee kutaa 10 takka guutuu si cinaa jira. Har'aati nama harargee taatee miidhamtee haftee osoo hin ta'in gartee harargee miidhame osoo hin ta'in har'a kan gartee harargeetti miilli cabeessan Wallagga irraa okkolu jira, Shawaa irraa okkolu jira, Arsii irraa okkolu jira. Oromoon nuti qaama tokko gartee wal dhabdiin amma durallee gartee nu iddoo jirtullee gartee maddii dhiisnee qabsoon biyya keessaa deemaa jirtu tokko nu gootee jirti. Rakkinni har'a nurra dhufee rakkina mootummaan gabroonfataan nurra fide kanaas jechuun tokko nu godhee jira. Oromoon rakkinni tokko gizee iddoo dhufee tokko nu godhaa jira. Tokkummaan keenya haareematti cimaa jira. Sawwaan ta'ee jecha atiis abdiin waan akkasitti hin dhaga'amini imimmaan keetis ganna qabee nafu dhaabbatti inshaallah. Akkasiitii turtii gaarii naa jiraadhuun siin jaa karaa hundaanuu si quba qabaannaa haala itti jirtuu fi haala irra geesse hundaa si quba qabaachisnaa inshaallah naa jiraadhuun siin jaa. Akkasiitii dhaamsa maayyii qabdu wayii jira kalaas. Atis dararamte rabbiin inshaallah si cinaa dhaabbatu. Obbolummaaf na jira dhaabbatte malee waa duraan wal beeneeti miti. Rabbi inshaallah zajaa keessee haa kafallu. Oromoo cufaa rabbi zajaa isaanii haa kafallu. Rabbiin inshaallah akka isaan barbaadan haa kennuufi. Akkasitti inshaallah guyyaa ulii walitti deebina quba qabaadhaa jenna akkasitti. Abshir ayee Fatiyaa teenya akkasiitii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh siin jaa nagaan naa jiraadhu. Akkasii baaqilaa seenime akkasiitii ilmaan Oromoo hedduu gartee dararaa adda addaa irra gahaa jira. Akka garaan isin badees quba numa beeyna. Oromoo hunda gartee garaa balleessitee jirti. Hedduu miidhaa isirra gaggee kanarraa hedduu waan miidhamtee jirtu. Nuun cinaa haa dhaabbannu isiniin jaa bakka jirru haala isinii mijeessinaa kan Riyaadii fi naannoo Riyaad jirtan gartee saffisaan nu cinaa dhaabbadhaa. Awurooppaa kan jirtanis wal gurmeessu waan dandeessan xiqqaatu bakka hin dhabdu guddattu gaafii hin qabdu nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna inshaallah.
Okay, baaqelaa buna qiyyachaa jirtanii yaada qabaansaa inni illee xiqqoo karaa keessaatiin dubbisee jira mucaa tana hedduu rakkina isii qoratee jira hedduu gartee abdatte keessaa namas cinaa dhaabbanna naan jaan baaqelaa durree faatuun naatti dhaamee jettee jirti isa malees nama hedduu jirti waa hundaafuu baaqelaa mee eessa jirtaa yoo jiraattee siin naqaati. Waan hedduu garaa nama balleessaati waan hedduu garaa nama nyaatti inshallah waan dandeenyuun cinaa dhaabbannaa maafi akkasiiti inshallah baaqelaa durreetis keessan jiru rakkina gartee isiin hangaarraa irraa turuu dandeesses himtee jirti. Rakkina hangaarraa irra gahaa tures himtee jirti. Rakkina gartee isii tana hangana ji'a afuran kana tursiisuu dandeesses himtee jirti. Rakkina jawwaalaa, rakkina moobaayilaa bakka taa'u harkateetu bakka diriirfatu barbaada. Akkasiitii baaqelaa hangana hedduu yoo dhufee akkasiitii gartee yaada gabaabaa takkaas anis kanaan warratti dabalata dabarfadheetiin inshallah waan dandeenyuun cinaa haa dhaabbannu dararaa isiin keessa jirtu kana keessaa baasnu miidhaa okay seeni sitti erge qabi jalaa baaqelaa si ergeetiin jira qabi akkasiitii anilleen tasgabbii keessaa fi haala tasgabbaa'ee takkoon isiillee qorachuutti hin jiru gartee iddoo dalagaatiin jira haalilleen gartee naamicha obaadhu carraan harkadheetti hedduu isii isinii dhiyeessuuf hedduu waan yaalii godhaa ture jecha gartee carraan harkadheetti hin ture akkumaan gartee sagalee isiitii fi bilbila isii Oromoo hunda biraan geenyetti suuraa fi viidiyoo fi gartee yaada ibsattee akka dabarsitu jenneet waa hundaafuu jeequmsa جرا أبو بكر نجان دفتي باقلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو بكر نجان دفتي أكمل فيادا نجا والله الحمد لله قاري duraan dursee abdataa keenya hedduu galatoomii siin jaa mucayyoo tana asirratti nu afeertee sagalee isiitii fi fuula isiitillee ati nu dhageessisuu keetiin hedduu galatoomii siin jaa obboleettii keenyallee fuula isii laallee jira soonis rabbi isii haa fayyu. Aye. Please natti bilbilina gaama yeroo tana namaatiitu natti bilbilu jira soo dhiifama. Inni dhageema? Inni dhageema sagaleen yaa namaatiitu natti bilbilu jira soo dhiifama. Rakkoon qaba. Nuti ammaan tana wanni godhuu qabnu gargaarsa hatattamaa haa goonuuf hin jaa. Soo mucayyoon tuni akkanatti hafuu hin qabdu. Kara hundaanuu isii cinaa dhaabbachuudha qabna. Oromoon hundinuu maaliif jennaan rakkinni akkanaa kun ballachaatti deema. Keessattuu shamarran keenya irratti wanni akkanaa kun heddummaachaa jira. Wanni nuti hin beekne hedduu jira jechuudha. Kanaafuu bikka jirrutti nuti isaan kana cinaa dhaabbachuudha qabna. Shamarran keenya har'a hedduu jira. Rakkoo adda addaa kan bu'anii jiran jechuudha. Fedhan rakkoon nama keenyaan isaanirra haa geessu feetu rakkoon nama biraatiin isaanirra haa geessu nuti garuu rakkoo isaanii tana akkanatti ilaallee callisuu hin qabnu. Kara hundaanuu isaan kana cinaa dhaabbachuudha qabna. Akka saba tokkootitti wallaaluudha qabna isaan. Malee gareedhaa fi gandaan qoonnee isaan kana laaluu hin qabnu. Ija takkaan laaluu. Akkasiitii obboleettii teenya rabbi si haa fayyisu. Kanaafuu waa takka illee hin yaadini nutiitiitu si cinaa jira. Kan si dhees obboleessa keenya. Kanaafuu humaa takka illee yaadin isaanillee murtii ni argatan.
isin ammoo bikka jirtanitti joolleen biyya wannidhaa jirtan ummata akkanaa kana bikka jirtanitti balleessuudha qabdan. Keessattuu warra shamarran irratti xiyyeeffatee gareedhaa fi waan adda addaatiin isaan kana saamuudhaa fi isaan kana yookaan humni ajjeesnee jechuudhaa fi waan adda addaatti itti bobba'u kana dhaamsuudha qabdan. Akkanaa jettanii wanni kanninaadhaaf bikkan kanninaadhaaf gargaarsa immoo kan hatattamaa ta'uudha qaba. Nuti cinaa dhaabbachuudha qabna. Haasawne ni ga'e kana booda wanni nuti goonu gargaarsuma qofa isii tana fayyifachuudha. Tan hafte wanni ni nani isiniif dhaamu shamarran keenya feetan biyya adda addaa jiraadha. Rakkoon isin hundarra ni geessi. Bikka jirtanitti wal cinaa dhaabbadhaati maallaqa walitti buute rakkoon hogga uumamte gargaarsa shamarranii kan yeroo rakkoodhaa jaati maallaqa walitti bubbuusaati wal cinaa dhaabbadha. Akkana jettanii waliif facaasina. Addunyaan amma guddattee jirti. Teknooloojiin guddattee jirti. Teknooloojii kana bal'atti tana itti fayyadamuudha qabdan. Teknooloojiin isinitti fayyadamin kashlabbeen akka isin hin nyaanne kashlabbeedhaaf ijaazaa hin bu'ina. Hattuun isin sobdee ijaazaa isin hin buufatin. Wanni biyyaa baataniif hojjechuu fi eega hojiidhaafu biyyaa baatan akkana jettanii hin sobamina. Dhiira abbaa fedhee haa ta'u. Dhiira footoo namaaf irra kaa'ee siin fuudha jee asirra dhufee kasi sobu akkana jettee hin sobaminiif. Yoo kasi jaalatu taate warra keessanitti haa bilbilu. Warra keessanii abbaa fedhee haa ta'u jaaladheettee maallaqa keetiin isa kana hin bitatin. Akkana jettee isan bitatin waan fedhe haa ta'u. Fedhu ni bareeda, fedhu ni fokkata, waan fedhe haa ta'u. Akkana jettee sobamin malee wanti biraa jiru. Hattuu shamarran sobdu, hattuu shamarran taphattuu jira jechuudha. So waa hedduu dhagarra, waa hedduu nuti waan garruuf akkanaa jettanii dhiira abbaa fedhee haa ta'u ijaazaa hin bu'inaadhaan isiniin jaa. Ijaazaa yoo buutan manni hojii keessanii isiniif gaha. Sa'aa ni qabdan. Social media irraan sa'aa feetan walii wanni ta'uu dandeessan. Akkana jettanii wanni hin ta'ina. Rabbiin isin haa eegu bikka jirtanitti obboleeyyan kiyya kan shamarranii kan dargaggeessaatis wanni hojii dhaabbaatan rabbii isin haa eegu. Akkana jettanii akka harka qullaa biyya teessanitti hin galle. Harka qullaa galuu hin qabdan. Namni biyya namaa amata meeqa taa'e harka qullaa qabame akka hin galle. Haa hojjetu malee hin galin. Wanni baatee hojiidhaafi wanni baatee jijjiiramuudhaafi malee ati maallaqa keetiin dhiira bitachuudhaafi miti. Obsi wanni hundinuu wanni dhafeetiiti. Akkana jettanii wanni hin ta'ina. Ammoo tan gargaarsaa aan mataa kiyyaan ibsiif qabeetiin jira. Kara hundaanuu shamarran keenya waa takka illee hin sodaatinaa nutiitiitu isiniif jira. Oromoon guutuun isin cinaadha jirti. Oromoon gadii isin qabdu, olii isin qabdu. Oromoon takka isin wanni yaaduu qabdan akka Oromoo diiyaasporaa odoon tahin akka Oromoo biyyaatitti yaaduu qabdan. Oromoon biyya arraan tana wal qixa deemaa jirti, wal cinaa dhaabbachaa jirti. Oromoon guutuun wal taateeti waliin deemaa jirti. Diina san dura dhaabbachuu jirti jechuudha. Nutiitiitu hin beekne malee arraan tana Oromoon biyya alaa tana deemtee warri akkanatti diina dura dhaabbachaa jiruutu jira. Warra kanneen deemu jiruutu jira. Nuti akka Oromoo diiyaasporaa yookaan Oromoo sooshaal miidiyaatitti wallaaluu hin qabnu jechuudha. Nuti akkaataan itti wallaaluu qabnu Oromoo biyya keessaa isaan san if dura fiduudha qabna. Akka isaaniititti haa yaannu, akka isaaniititti haa wal jaalannu, akka isaaniititti haa wal fayyifannu, akka isaaniititti jaalala walii haa horuun isiniin jaa tanumatti sirraa dhaabaatu. Mucayyoo cinaa dhaabbanna na jiraadhuu isin jaa. Abshir hedduu waan gaarii ibsitee yaada bareedaa kaastee yaada ka'oo qabu kaastee hedduu galata.
Tomi hedduu gorsa ajaa'ibaa kan anu gorsa ajaa'ibaa nu kannite baga nu jiraatanii Baay'ee fayyaa naa ta'e egaa. abshirayee akkasiitii obboleessi keenya Baaqilaa Dirree gorsa bareedaa gorsee dhaamsa bareedaa nu gorsee gartee dhaamsa gartee nu gorsuu qabu nu gorsee dhaamsa oromummaatii fi gartee gorsa obborummaa nuuf laatee haa galatoomuu dhugaadhaa qabsoo biyya keessaa deemaa jirtu gartee rakkinni tokkichaan biyya keessa gisee dhufee rakkinni tokkichaan san gartee oromoo guutuu takka godhe gartee oromoon takka taatee jirti maaliif gaafiin isiin gaafachuu jirtu gaafii waliigalatti gaafii takka gartee kaayyoon sitis takka gartee hawwii sitis takka gartee madaan walumaanuu takka sanumaafuu fakkeenya irraa furannee gartee tokkummaa biyya keessaa deemaa jirtu fakkeenya irraa furannee tokko taanee biyya hambaa tana keessattis amma fakkeenya warri waraqamne biyya tana keessatti keessaa'uu namni riyaadii fi naannoo riyaad jirtan miila takkaan boolee jirtan miila takkaan biyya arabaa jirtan saniifuu gartee waa hundarrattuu kaayyoo manaa baaneef dagachuun qabnu tokko taanee rakkina nu iddoo uumamuus rakkinni fadhe nu iddoo dhufuus hanga diinii dhufee harka keessa kaayyatus itti dhiisuun qabnu tokko taanee rakkina sanis keessaa ba'uu qabna yeroo gammachuu bichaa wal dhufuun qabnu yeroo gartee gaddaas yeroo rakkootis wal cinaa dhaabbachuu qabna saniifuu dhaamsummaa akkasii isinii dhaametti obboleessi keenya gartee shamarran biyya arabaa jirtan hedduu of eeggannoo godhaa gartee yeroo dalagaa deemtan yeroo dalagaa deemtan yeroo dalagaa bakka boqonnaatti deemtan mana boqonnaatti deemtan irraa of eeggannoo godhaa namuma duraan deemuu tuutanii wajji deemaa nama gartee haaree yoo isin dhiyaates kanfalaaf deemuu fi kanfalfalaafuu deemuu ifirraa qoradhaa daftanii ifin amaninaa yeroo ammaa kanatti uffata sirra jiru amanuun haalaan jabaata ati oromoo nama oromoo tokko nama oromootii dhiiga kiyyaa gartee nattabatee nan darbu jetteeti ittiif kannita saniifuu inni garuu gartee quuqama sabaa kan hin qabne ta'uu mala kan akka garee maafiyaa tanaa jira garee maafiyaatu waan hubachuu qabdan gareen tun garee diinaa millaa qabdu miti gartee gareen tun oromoo kutaa hin buune jecha gartee akka oromoo qulqulluu garaan isaanii qulqulluu miti garaan isaanii booraawaadha gartee saniifuu gareen tun jechuu warra jimaa gurguruu jira hashiish warra gurguruu jira warra farshoo gurguruu jira warra dubartii teenya arabaaf gurguruu jira gartee maafiyaan tun gartee akka wal jaarteeti damee qabdi riyaad keessaa damee kophaa qabdi kharji keessaa damee kophaa qabdi illaa waadii illaa hududatti gartee damee qaban nama walitti as daddabarsan gartee wal jaaranii qarancaa fi bakka adda addaatti maadheeffatanii waan jiran jecha garee tana namni riyaad keessa jiruu fi naannoo riyaad jirtan keessaa Saudi Arabiyaa guutuutti jirtan garee tana gocha isaan guyyaa guyyaan gartee nama keenyarra raawwachaa jiran gartee gocha gartee ilma namaati irratti waan raawwanne raawwachaa waan jiran jechuun tun arra gartee dhokaatatti as baate malee meeqaa jira kan raawwatame saniifuu garee tana gartee ejjennoo irra fudhachuu qabnaa harka fashaleessuu qabnaa gartee biyyaaf baanee dagachuus hin qabnu garee tanaas hanga dandeenyutti dhiibbaa irra gaggeessinee tarkaanfii irra furannee arma dhaabbachuu qabdii isin jaa saniifuu rakkinni gisee nu iddoo dhufees tokko ta'uu qabnaa akkasiitii dhaamsa bareedaa nu dhaame haa galatoomuu waa hundarrattuu akkuma ammaas inni kaasisan irratti yaaduma isaatiin isin irra gajjabeessa dhalaan shamarran biyya arabaa jirtan qofa osoo hin ta'in gartee dhiirtilleen gartee wal jaaruun dirqama maaliif qabsoon biyya keessaa maaltu deemaa jira maaltu arra deemaa jira arra qabsoon eessa geesse akkamii bifa jijjiirrattee nuti yoo maaltu nurraa eegama karaa kamiin qabsaa'ota biyya keessaa gargaaruu dandeenya karaa kamiin qeeroo biyya keessaa qabsaa'u jirtu qabsoo akka gaggeessu jirtu lafee dugdaa taanaa fi karaa kamiin gartee daangaa oromiyaa kan arra fudhatamaa jiru kana warra daangaa kanarra dhaabbatee gartee uummata kana gad deebisaa jiru diina kana gad deebisaa jiru akkamitti mudhii isaanii jabeessinaa wal jaarree jaarmee gaaddisaa haqaa tokko jala wal dhufnee wajji deemuu danda'uu qabnaa rakkinni biyya teenya keessaas hanga dandeenyutti furuu danda'uu qabnaa biyya hambaa tana keessattis gartee hanga dandeenyutti rakkinni nuyi dhufu diinni dhufee hanga harka keessa kaayyatu eeguun qabnu irratti wal jaaruu qabnaa biyya arabaa bicha osoo hin ta'in biyya Awurooppaatti jaaruun dirqama Oromoo keessaa alaanuu bakka jirtanii wal jaaruun dirqama rakkina fadheewu jechuudha gartee rakkina fadheewu yoo tokko taane gartee keessaanii baanaa akkasiitii bakka jirtanitti jabaadhaan siniin jaa gargaarsa muciyyoo tanaati irratti haa xiyyeeffannu waan dandeenyuun cinaa haa dhaabbannu akkuma ballama seenneefitti kan Kaanaadaa jirus kan Ameerikaa jirus kan biyya Awurooppaa biyya adda addaa jirus gartee warri karaa keessaatiin naqunnamee isiillee qunnamee gartee isii waan dandeenyus cinaa jirraa jedhanii sagaleedhaan jajjabeessanitti waan dandeessaniin ammallee wal jaartanii akka nu deeggarsa nu gootan akka gartee warri riyaad jiruutuu fi warri naannoo riyaad jirtanis deeggarsa mucaa tanaa akka nu gootan lammummaa waamicha oromummaa isiniin lallabnaa gama dandeenyuun waan dandeenyu gartee keessaa warri riyaadii fi naannoo riyaad jirtan saffisaan akka waan qabdanirraa xiqqaa
xiqqaatu bakka nabduu guddatu gaafiin qabdu nuuf as dhiyaatanii nu gargaartan mucaa taana baadiyyaa isiin keessa jirtu keessa karaa magaalaa finnee hanga dandeenyutti wal'aan nu jireenya isii kan amma dura jiraachaa turte caalaa jiraachisuu danda'u qabnaa Oromoon waliif ta'uu qabnaa gartee walii quuqamuu qabnaa nutiin kun gartee qaama tokko gartee dhiiga tokko saniifuu bakka jirru gartee yakkamaa kanallee to'annoo jala oolchinee bakka jirru osoo wal saaxilu wal dhooysoo osoo hin ta'in wal sattaruu baala walirra caccabsoo osoo hin ta'in bakka jirru irra xiyyeeffannee gartee as baasu qabna jarri kun yoo as ba'e gochi isaan hangaarraa raawwatan illeen as bahaa warri akka isaanii gareen akka isaanii gartee tan akka dhuunfaatti deemtuu fi wal jaartee deemtee gocha kanaatirra bobbaatu hundaalleen gartee ni saaxilamtii as baatii jeetii yaada garee tana bakka jirru irra xiyyeeffannee haa wal cinaa dhaabbannee as baasnu akkasiitii gartee yeroo dheertullee isinirraa fudhadhee anilleen bakkuma dalagaatiin jira tasgabbiin haasawuutti hin jiru haasawuu jiru kana keessatti illee gartee yoo gartee waan biraa isiniif fakkaatu illee dhiifama naa godhaa waa hundaafuu gartee carraan harkadheettiin gartee bakka dalagaa jiradhus haalli naa mijaa'uu baatus carraan harkadheettiin isi viidiyoo isinii as dhiyeessuuf hedduu yaaliin godhaan ture dheengaddarraa eegalee guyyaa lama dura haalaanii tattaaffii godhaa ture saniifuu gartee har'a akka carraatitti niitoorkiin haalli qilleensaa tolee saniifin as dhiyaachuu danda'e waa hundaafuu galatooma horaa bulaa namni yaada qabdan kanarratti yaada gartee waa'ee gargaarsisii dhimma biraa keessa osoo hin ta'in waa'ee gargaarsisii namni yaada qabdan carraa yeroo muraasa takka isiniifin laadhaa gartee lakkoofsa takka takka naa barreessaan isiniin ja'a. Namni yaada isii kana gargaarsa isii kanarratti namni yaada qabdan jechuu gaggabaabsitanii naa ibsitanii lakkoofsa takka naa barreessa. Akka nabaatee seeni. Qabuu hin dandeenye nabaatee caabsi naqeetiin jira seeni. Akkasiitii dubartiin keessaa maaliif biyyaan baatana keessatti yoo takka si dhooyis laqan yeroo ammaa kana keessatti warri huduudarraa gartee gisee ol seenan akka taariiba dhufanii kan maallaqa gartee dalageetiin kafala jetteeni nama maallaqa irraa kafalu dhabde gartee meeqaa jira dallaalaaf gartee hanga ammaa dalagu jirtu gartee akka meeshaatitti akka gabraatitti fuudhanii nuti dhufnee sirraa fuunu malee gartee nuti dhufnee sirraa fuunu malee akkas jettee si harkaan bahini ja'anii warratti kananfaa jira fakkeenyaaf. Gochi kana babaay'atee baadiyyaa keessatti ni raawwatama si galee. Akkasiitii caaltuu si argeetiin ture kaasuu hin dandeenye. Akkasiitii gartee warri kanaa kunis warra gartee dallaalota haaromsa namaan qabne quuqama sabaan qabne gartee waliif hin qabne mi'a gartee warra kanaa kanaaf haalatu akka dallaalaatitti maaliif waan beekaa ji'a sadii dalaydee fi kafaluu dandeessu amma ji'a lama dalaydee kafaluu dandeessu dalaysifatu jira amata afurfaa jireenyi masii namumaaf kan dalaydu jira maalleenni isiif katabamus gartee maalleenni isiif silaa kannamus dallaala harka seenaa sarraafaa dallaalaatitti ergama akaawuntii dallaalaatti ergama akkasiitii gochi kanaa kunii fi miidhaan akkanaa kun hedduu babal'atee jira bakka iyyuutu wal jaaruu qabdanii akkasiin sinin jaa shamarraniis fi carraa kan nu fadhe shamarraniis gartee qabuu hin dandeenye si ergeetiin jira kaasi. Baga nagaan dhuftee obboleessa kiyya mee yaada kee gabaabsiitii yaada haasawaa jiru kanarratti yaada kannachuu barbaade. Oromoon hundinuu bakka jirtanitti ashama harka boonee isiniin jecha. Hello. Obboleettii teenya torbaan kana guutuu jala deemtee bakka kana nu ga'uu keetiif dura galata guddaa bakka haga jiraatta caalaa jiraadhuun sin jaa obboleessa keenya abdata. Abshira galata raafa isinillee. Kanatti aansuudhaan galata keessatti aansinee obboleettii teenya tana gargaaruudha amma dhimmi hatattamaan nuti irratti yeroo keenya fokas godhuu qabnu obboleettii teenya gargaaruudha. Gargaarsiisii kun bakka lamatti namni tokko biyya kana keessa jira kaan biyya biraa keessa jira warra biyya tana keessa jiru wanni nuti goonu lakkoofsa sarraafaa FBK kanarratti lakkoofsa sarraafaa isii FBK kanarratti yookaan ammoo lakkoofsuma isii nuu kan nutis gama keenyaan nama
naannoo keenya jiranirraa ta'us ofiifis Abshir taanaan abshir lakkoofsasiitis maxxanseetiin jira nama hedduufis kanneefitiin jira nama Oromoo hedduu biraan gahanii jiranii ammas lakkoofsasiisinii fi maxxansaa nama isiin gartee amantee nama kanaatirra naa ergaa jettu irratti ergitanii fi nutis hamma dandeenyutti haala ni mijeessinaa akkasiitii waa hundaafuu afaan siitirraa hanga bahuutti gartee eegaa jiran. Namni daayirektilii parsanaalii gargaaruu danda'uu fi kan ammoo qabee nama hanga tokkorraa nama naannoo fi jirurraa walitti qabee erguu danda'u san Oromootu akkatti gargaaru beekaa. Ammoo daayirektii isii qunnameetiin ofuma gargaara jedhu san filannoon kan isaatti ta'a. Dhumarratti dhaamsee dandabarfachuu barbaadu. Rakkoon tanaa fi tana caaltu akka hin mudanne shamarran keenya Oromoo of eeggannoo keessaafuu biyya kana keessatti namni irra guddaan jireenyi dhalaarratti hirkatee jira. Kun wal nama hin gaafachiisu. Biyya kana magaalaa Riyaa keessatti harka 185 warra dhalaarratti hirkatee jiraatu. Kan nama waan of eeggadhaa jechuun barbaade keessatti shamarraa Abshir. Keessan ammoo maallaqa osoo hin taane qaamaan bakka jirtanitti of itti dheettanii yookaan ammoo isin sobee waywaatee jaalalaa miti yoo of qale bakka dalagaatii dhiiraa jettanii akka hin buuneen dhaamsa dabarsaafan akkuma obboleessa keenya biqilaa waan dhaamsa dabarsetti rakkoon kana caalus dhufuu ta'a waan ta'eef gaafasis ka imimmaan buusee bo'u numa ta'a jechuudha. Abshir galatoo obboleessa kiyya gorsa bareedaa nuuf laattee jabaadhuun siin jaa. Kanatti aansee immoo warra dhimma kana oofuun gandummaa minaamin jedhaniif oromummaadhaan boonya malee gandummaan hin boonyu. Warra immoo summii gandummaatiin nu diruu barbaadaniif bakkuma sanitti nageenyi isinirra haa jiraatu nuti gandummaa hin barbaannu oromummaa malee jechuun hin barbaadaa nagayaan naa tura. Abshir galatoomi haareetii baaqilaawu yaada kaasee jira unkaan isii miti gartee nama sii kan biyya jirullee gartee muciyyoon tun ilmoo nama hiyyummaan guddatee ijoollummaa irraa gartee isii amata 12 gartee isii xiqqooti haadha abbaa dhabdee eegas booda haboonsii fudhattee guddifatee isii amata 12 haboonsiitillee biraa rabbiin fudhatee gartee nama sii kan biyya jirullee gargaaruu qabnaa kan jiru ta'ee dhugaadhaa yaada bareedaadhaa jireenya sii nama kanaa gartee rakkataa kanaa yoo cinaa dhaabbannee waan qabnurraan kan inni gartee maalini keenya bu'aan qabu nama kana bira dhaabbachuu qabna kan rabbiin kannaa si ergeetiin kaasi nabaatee kaasi akkasiitii dubartoonni keessaa bakka jirtanitti wal jaaraa if eeggannoo godhaa ijaazaan tun hedduu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyaa obboleettiitti yaada haasaa jiru kanarratti gartee gaggabaabsiitu mamee kan yaada. Ayyaa shama harka fuunee ijoolleen teenya shamarranii dhiiraa fi dhalaan jennee galatooma atillee galatoomii isiin ufiduu keetiif baay'ee si gammannee obboleessa kiyyaa abdataa galatoomii dhugaadhaa micoon tun miidhamuun isiillee haa turu gargaaruuf ammoo if bira jiraachuu qabna nu hundinuu bakka jirrutti jechuudha warreen Suudi Arabiyaa keessa akka argamuu fi biyya alaatti argamu guutuun isaa akka gargaaru abdii firraa qabna na fakkaatti. Inshallah wal bira jirra waan hundaafuu ta dhufte silattuu wanni galee dhumee waan dhumee ganaa yaada akkana warri dhiiraa akka dhalaa irratti hin hojjetamne dhaamsa bareedaa jechuudha obboleeyyan keenya ka dhiiraatiif akka dabarfamu. Dubartii jechuun amaanaadhaa gama takkaan nutiin kun jechuun biyya ambaa keessa jirra. Wal bira dhaabbannee maal qabdaan maaltu dhufe maaltu galeen walirraa fudhannee badii teenya jirtu araaramaan gaggeessuu qabna na fakkaatti. Garuu baay'ee isiin fiduu kanaaf galatame nuti isii fiduu dadhabnee liivii meeqa waraabne turre illeedha warri achi jalatti nu arrabsaa turan ijoolleen arsii tajaamtu harargee tajaamtu ijoolleen bakka jirtan hundaa galatoomaadha nu fiduu keetiif baay'ee galatame isin jaabdataa keenya inshallah waan hundaan wal bira jirra nutis bakka jirru Suudi Arabiyaa keessa haa ta'u wal bira jirra abshir inshallah yaanna xiyyaa kanumaan sin jaa dheeressuun danda'u. Abshir abboleetti. Ayyaa obboleettii teenya nagaa annaa turii iddoo galatoomii yaada bareedaa dhaamsa bareedaa dhaamte. Akkasiitii ilmaan Oromoo bakka jirtan if eeggannoo qabna gartee qabsoo biyya keessaa deemu jirtu kanarrattis gartee waan dandeenyuun gartee balaan nu iddoo uumamtuu fi rakkina nu iddoo uumamu warratti tokko ta'uu qabna. Maaliif tokko yoo taane qofa rakkina nu qunnamu kana keessaa bahuu dandeenya akkasiitii gaggabaabsitanii mee namni yaada kannachuu barbaaddan. Okkee si ergamu wal jaaruu qabnaa. wal deeggaruu qabna keessaa dhiirtii Oromootis billaa isa bareeda
akkasiitii dhiirtii Oromootis tan biyya Arabaa tan keessa jirtu hedduu if eeggannoo godhaa qabaan jabeessitee jirti. Nyas hin miidhinaa warri gartee taa'ee gartee yoo fadhii isiitiin isin deeggartee fadhii isiitiin isinii godhuu feete fadhii isiitiin waan dandeessu isinii goote kana jaalalaa fide malee kanarraan dubbannu gartee warri dirqiin gartee waan hin taane nama keessa fide dirqiidhaan gartee hayya si ergeetiin jira obboleettii tiyya gartee dhugaadha akkuma obboleessi kiyya dhaame yeroon tun yeroo teekinooloojiin babal'atee jiru teekinooloojiin isin itti fayyadamin jee itti fayyadamuu qabna jee teekinooloojii kana babal'ate kana keessatti gartee dhugaadha itti fayyadamuu irraa danda'uu qabna tokkummaa keenya kanarra cimuu qabna gocha arra raawwatamuu fi waan raawwatamuuf deemurree walii dhaamuu qabna infoormeeshinii haaree dhageenyee wal jaarree wal dhageessisuu qabna qabsoo biyya keessaa deemu jirtus wal dhageessisuu qabna walirra gandummaan nu idduun jirtu. Ayya obboleettii yaaree si erge isaa ammas akkasiitii duun qabnu gandummaan boo'uutu jiru akkuma obboleessi kiyya jee gartee wanni irra boo'u jiru oromummaaf boo'u jira malee gartee imimmaan dura yaa jiru kun gandummaa fi miti oromummaa fi jechaa jira akkasiitii bakka jirtanitti walii dhadhaamaa wal jaaraa wal quba qabaadhaa gochi kanaa kan biyya arabaa tana keessatti hedduu raawwatamaa jira hedduu raawwatameetis jira fuulduraafillee yoo ejjennoo teenya irra fudhannee gartee tarkaanfii irra fudhachuu baannee ni raawwatamaa. Hanga dandeenyutti gartee hamma biyyaan baasan keessa jirutti dubartoota keenya haatiifannuu jaalala qulqulluu haa kenninuu fi jaalala obbolummaa haa kenninuu fi wal dhabdiin nu iddoo uumamtus gartee oromummaa walii qabna gartee yoon fi wal dhabdiin nu iddoo uumamtees mootummaan furachuu qabna dhimma keenyaa fi rakkina keenya keessa harka naqachuun qabdu diiniinis gartee akkasiitii namaan ergu jiruuf illee qabaan jirtanii calii calanqoo si erge. akkasiitii yaada keessa agartee uummata biraan ga'uu barbaade. Ayya salaamu alaikum bagaan dhufte obboleessa kiyya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhufte tillenga abdata. Asaa jiru kanaa fi gargaarsa si kanarratti xiyyeeffadhuutii mee yaada gaggabaabsitii irraa nu ibsi. Ayyee galatoomigaa obboleettii teenya baay'ee miidhamtee jirti saamamtee jirti dhiigallee irraa dhangalee lafeellee cabuu dandeessi cabuu dhabuu dandeessi hin beekne garuu isii hundumaafuu baay'ee miidhamtee jechuudha. Haga ammaatti eessa akka jirtullee nutis hin agarreesi bilbilaan garuu dubbisneetillee turree mijoon arguudhaaf atimmoo rabbiin gaazexaasiif haa kafalu fayyaa rabbi si haa kennu. Wajjinu hadiisu as baaftee jirta arrammoo eega qilleensa irratti as baate nuti duraan as baasuudhaaf tattaafachaa turre nuuf hin mijoone eega as baate guyyaa irraa kanarraa eegaltee jechuudha rakkoon oromoo rakkoo hedduudha rakkoo hangana hin jaamne jechuudha waan yerootti kannaniifi miti giruuppii jaartanii ammatti gargaarsisi hatattamaan akka geggeeffamu akka riyaaditti akka dammaamitti akka makkaatti akka jiddaatti nama jira. Akkasitti akka Saudi Arabiyaatti akka gargaaru nuti akka Saudi Arabiyaatti ni gargaara akka biyya biraatti isaanis haala mijeeffatanii haala immoo Saudi Arabiyaa kana keessa haala mijeessaa garee lakkoofsa abbaa gareedhaa Afrikaannaadhaa waan godhaa kan irratti waan godhu giruuppii nuuf ijaaran jennaa jechuudha. Abshir. Yaanni keenya kana duraan as hin baane as nuu baasaa jechaa jira jechuudha namnilleen as baasaa jechaa jiranii. Arrammoo as baatee jirti as bahu tana achi ta biraa hin barbaannu jechuudha tanuma barbaanne duraanis kanaaf galatoomii gargaarsa isitti haaseennu yeroo itti kanninaadhaa fi dhimmi kun amma dhimma jiraachuu dhabuu waan ta'eef yeroo itti kannamuu fi hin barbaachisu yeroo itti kanninuu fi guyyaa irraa nuu murteessaadha waan liifiin as bahee dabarfamuuf ganaa hin qabu baqa ganaa giruuppiidha dhimma kana namni dhageen hin jiru. Yo arraza kana haasoyte borus dhimmi kan biraatu yoo kan dhufe haasay iftaan kan biraatu waa'ee siidhaa maarraa qilleensa irratti haasawa ollaa miti harraa nuuf giyaati gargaarsa sitti haaseen nuyi siin gaana. Abshir obboleessa kiyya galatoomii dhaamsa bareedaa dhaamsa haala yeroo irratti hundaa'ee barbaachisaa dhaamtee galatoomii siin jira. Ayyee lakkoofsa keetillee gama keessaatiin nu ergaana nu maxxansaa lakkoofsa nu maxxansaadha abbaa garee hundeesse. Garee keessa galchitanii akka dammaamitti nuti dammaam jiraannan fakkeenya amma naannoo isin jirtus niin beekaa bakka isin jirtullee niin beekaa akkanatti garee ni ijaarranna jechuudha nuti akka isin garee guutuu nuuf ijaartan eega garee guutuu ijaartan akka dammaamitti ijaameeti maas wali qabama jechuudha akka riyaaditti ijaameen wali qaba akka makkaatti ijaameen wali qaba akka jiddaatti akkasii wali qabamaa beektaa.
Saniifuu nuti warra naannoo san jiru waan taateef ni gargaaraa garee jaaraa tattaafadhaa isin jechuudha. Akkuma kana yeroo jettanii as baatanitti gara gareedhaan nu deebi'a. Abshir ayya obboleessa kiyya galatoomii dhaamsa bareedaa dhaamtee jabaadhu sin jaa. Ayyee galatooma ulfaadha. Akkasiitii obboleessi kiyya akka nuuf garee nu jaaraa agartee akka ani dammaamin jira akka dammaam akka makkaa akka agartee kharjii akka waadii akka alqasii akka bakkayyuu naannoo Oromootti babal'inaan argamtu hundatti gartee akka wal jaarree gartee gargaarsa kanarratti xiyyeeffannee tokkicha kana qofaa miti rakkinni gisee nu iddoo dhufee gartee gargaarsa kanarratti xiyyeeffannee wal quba qabaachuunis kanuma keessa dhufaa tokkummaanis kanuma keessa dhufaa akkasiitii yaada bareedaa ibsee galatoomiin jaanii akkasiitii kaddee awwadaa isii kaneetiin jiraa qabina jalaa akkasiitii dhimmi kun akkuma inni jee dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutii wal cinaa dhaabbannee mucaa tanaa haa wal dhaannannu guyyaa muraasa fi guyyaa lama keessatti haala itti erginuu fi haala isinillee gartee isii qunnamtanii nama isiin irrannaa ergaa jettee irratti akka ergitan haala ni mijjeessina inshaallah akkasii obboleessa kiyya baga nagaan dhufte. Baga nagaan ninja. Akkasiitii mee gaggabaabsiitama yaada gargaarsii kanarratti mee dhaamsaati qabdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silichu barbaada. Yaada baay'ee jirtan. Dhiyootan hunda jechuudha yaadni kun itti jira. Boleettiin kan iseelee jiraachuu baannu jechuudha du'aayii jechuudha gargaarsallee gargaaruu baannu biyya biraa jiraannullee du'aayii goonee fi du'aayiidhaan jechuudha warra naannoo isa jirullee bilbila laafannee jechuudha jajjabeessuudha inshaallah jechuudha akkuma teettetti rakkoo tana yoo ammaan tana kana akkana dhiifnee bira kun nu taate jechuudha maas rakkoo biraatiin dhufa saniifuu jechuudha warri Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha obboleettii keenya tana karaa harkitaniin gargaaruu qabdan nuti illee jechuudha akkaataa itti asirraa obboleettii keenya gargaaruu carraa nu mijjeessuu qabdanii wanni biraa maali biyya keessatti jechuudha Oromoon wal ta'ee tokko ta'ee diina dura dhaabbachuu jira jechuudha gizee nuti warreen biyyaa bee hojiidhaaf biyyaa baanee gizee rakkoo akkanaa kana walirra dabarsine rakkoo akkanaa kana gizee walirra hin geenye jechuudha wallaahi warra biyya alaa warrumaan biyya keessaatu jechuudha nama ajaa'ibee jechuudha kana inshaallah rabbiin fayyaa itti haa ta'u inshaallah diinii jechuudha haqaan ala danda'a diina jechuudha lafatti yoo rabbiin ni baasa. Abshir ganduma kana keessa oofanii waan biraa haasawan san Oromoo miti jechuudha abbaa fedhe yaa ta'u fadhaa yaa ta'u fadhaa yaa ta'u wallaggaa yaa ta'u abbaa yaa ta'u namni akka hojjetee jechuudha nama ilma namaa duraa isin nama danda'ee nafu sanii nama amaarree waan arrabooda waan akkanaa kana haasa'ullee nama nama yakkaa hojjechuudha irratti xiyyeeffannee jechuudha balaaleffachuudha qabnaa obboleettii keenya bakka jirru du'aayii goonaa fi warreen biyya biraa illee biyya ta'uu Ameerikaa ta'uu jechuudha akkaataa itti gargaarru haala nu mijjeessaa isiniin jennaa. Abshir ayya galatoomee obboleessa kiyya. Akkasiitii waan qabnu gartee yaadaan wal jaaruu qabnaa wal deeggaruu qabnaa gargaaruu qabna jee obboleessa keenya akkasiitii akka gartee yoo fudhattee saba silxee as keessa jira Guraagee jira Amaaraa jira gartee Tigree jira akka itti wal jaaranii wal jala yaa'an namuu ni beeka. Nuti maaltu addaan nu faffageessee maaltu addaan nu faffacaasee namuu if deebi'ee if gaafachuu hin dirqama. If gaafachuu qabna wal barbaaduu qabna bakka jirru qodnee gandummaan osoo waliin qodnee wal barbaaduu qabna gartee carraa rakkinni nu iddoo uumame kana keessatti gartee rakkinni biraa kan uumamnetti wal barbaannee wal jaarree wal jala yaa'uu qabna wal dhaga'uu waan fedhee waan wanni feetee nu dhuftee gidaara feetee mootummaan feetee nu dura keessee yoo tokko taane gartee cabsinee keessaa baana yoommoo qoba yaani gartee rakkinni adda addaatis qoba nurra ga'ee gartee kun tokkummaa keenya wal faala faceessa malee gartee kaayyoo nuti biyyaatti baanee fi kaayyoo Oromoonti qabsaa'uu jirtuuf kana galmaan gahuu hin dandeenyu haala sanitti tokkummaa keenya yoo cimsine qofa kan tokkummaa keenya qofa yoo kan cimsine galmaan gahuu dandeenya akkas
akkasiitii isii qofa osoo hin ta'in rakkattuu akkasiitis akka cinaa dhaabbachuu danda'uu qabna. Gartee xiqqoon nuti har'a nama muraasaan wal jaarree gartee nama heddumminaan wal jaarree kafalluu gartee bakka guddaa buutii waan guddaa nama tokkoof gootii akkasiiti. Mee namni yaada gaggabaa qaba. Akkasiiti mee seeni asii ergeetiin jira. Keessaa dubartoonni hedduu yeroon tunis jabaattee jirti, yeroon tun hammaattee jirti, yeroo dalagarraa gootanii miti, yoo gabbaatee manfu'aa kaleessa keessaan deddeemaa olee toora galgalaa niin arkee ilma namaa tokko kan karaarra deddeemu agartu. Maaliif bakka Oromoon waan taate jecha. Gartee bakka naannoo Oromoo fi Itoophiyaa fi ajnabiyummaanuu gartee namni seera qabuu fi nama seera hin qabne biyya hambaa keessatti asii yaa'u kana gartee yeroo laaltuu ilmi namaa tokko hin jiru haalli hammaatee jira. Namni gartee sodaatee jira. Akkasiitii bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa. Garee tanarraa illee of eeggannoo godhaa. Nama tokko kanuma amantanii jalan seeninaa. Akkasiitii namni yaada qabu hin jiruun isaa as keessatti. Waljaaruun dirqamaa. Rakkoon ilmoo Oromoo hundinuu gartee nu laallachuu qabdii. Qeeqamuu qabnaa. Aboo fittee dhadhaamsitee? Nusa hafe nusa. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بلشغي يرون استيما جبتي يا دخي قاقا وسيتو مين ويبس. الو. لا سيدك اتفوف نين دقا قاقا بابسي. أبشر والما قالتي بكتكتي سلامتا قافتي قاورتفتو دخيتي سير راجل كبيتي. nama kana obboleettii teenya tamee dhamtee fi gargaarsisi inshallah akkuma isin jettanitti haa godhamu yaanni isin kaasu jirtanis yaada babbareedaadha. Obboleeyyan kiyya adabranillee waanuma isaan jaanirraan deemuu deema. Irraa of eegaadha dhalaaleen nama dhiira tanarraa of eegaadha Abshir. Kan irratti xiyyeeffachuu qabna. Nama bajii balleessanii malee Oromoo irraa ifeeydee dhalaan Oromoo bakka dheetus waan qabdu Oromoo irraa ifeeguu namni hin danda'u. Irraa ifeegaa osoo hin taane namuma hin beekne irraa xiqqishoon ta'e jechuudha. Kana jalatti ijoolleen hogguu isin asirraa waan iddoo asirratti ijoollee teenya taartii tanaas waan isin kan nu jirtu bakka gochitti dalagame warra gocha san raawwate. Warri wal beekus waan isaan kan nuti jiran agarra koomentii isaanii maan yoo najjeesinii sana inni jiran. Dhiisilaa namni tokko yaaduma dhuunfaa kannachuu jira. San jala deemuun qabdu gartee waa hundaafuu gargaarsa haala itti gargaaru kanarratti yaada. Jechuun qubii qubatti aanaa saniin itti himuu deemaa bara. Sila dubbiin akkana amma dura dabartee jirti obboleessa keenya birraa gammadii irratti birraa kabalaa jecha feesbuukii obboleettii teenya akkana cafaqamtee du'aa baanii deemte sana rabbiin du'arraa oolchitana nama malee nama biraa kaasitee irraa dubbatuu dhabne. Laa san rakkoon qabu amma agartee shakkii irraa ta'uu mala. Atau gartee kan ammaan booda ol bahee viidiyoo waa'ee isiit irratti gartee haqasii ukkaamsu irratti kan ol bahee dubbatu san diinuma beeyna gartee harragaa namni viidiyoo tana sheer walii godhee jira wal dhaqqabsisee jira waliin gahee jira saniifuu gartee inshaallah ni amanan jeetii yaada wakkar walad. Abshir amma booda laalle jechuuf jettaatiisi waan gaariidha. Garuu namni waan beekumaa qabaa beekeef keessatti hijaa nu barsiisu jira ijoolleen tun
ijoollee waan beekne isaa لا taatu لا لا بوليسقية وأون دافو قالت تومي إيجان لين جرتو نما قرتي أما بودا دم سيترت والبه قرتي حكاسي وكام صوف قرتي يكم توصل سان قرتي ساتي لابا صوف قرتي وانا فيديو والبه وان تاني يو ورابي قرتي حكاسي تيتو قرتي جراسر يوجين هلا تكابامله قرتي أورام ولا بكمبو حكاسي فيديو نرى أسباسني إسي تنا قرتي فيديو دان سجلي سي ولين دبته سان قرتي خرجا رجا قبضماتي رجا جها دجيتي يادا kan achi ragaa biraa barbaadu jira jedhee yaadu akkasiitii nama tokko nama dhuunfaa yaada mataa isaa kanatu jalan deemini isin jaa waa hundaafuu gara ta'e bireesii yaada kan ta'eef akkasiitii carraa dubartootaatiin dabarsaa waa hundaafuu dhiifamaa isin jaa. Abshira jedhe barsiif galatoomi. Mee hayyee siifannee jira. Billahi ممكن كم دقيقة؟ خلاص أنا أدفع ما في مشكلة. سيارة تنجرة. akkasiitii waa hundaafuu kalaas walitti dhaammanna shamarran biyya arabaa jiranii fi xiqqoo carraa kan dhufadee yaada isaan qaban irraa agartee oromoon hundi akka hubattuun barbaade akkasiitii kalaas walitti dhaammachuuf deemna jirtanitti gartee nagayaan isin hawaa bakka jirtanitti wal jajjabeessaa wal jaaraa akka saba akka gartee sabni biraa saba amaaraa fudhattee wal jaaranii wal jala deeman silxee warri nuun geenye hundi gartee biyya ambaa tana keessatti wal jaaranii wal quba qabanii afooshaa qaa takka wal gaaddisii tokko jala wal dhufanii wajji deemu jiranii rakkoon isaan itti dhuftus balaa fi balachuu feetettu gartee wal cinaa dhaabbachaa jiranii nutis akkas ta'uu qabna tagandummaa tana keessaa baasnee gartee arra insha alhamdulillah gandummaan nu keessaa baatee yoo dhugaa dubbanne nu keessaa baatee jirti gandummaa maalitu nu keessaa baase gartee amma dura gartee rakkinni adda addaa nu keessa jiraatu rakkina dhuunfaa qabaannullee rakkinni san maddi dhiisnee tokkummaa keenya cimsaa deemaa jirra qabsoo biyya keessaa deemu jirtu ilmaan oromoo kan gartee oromoo fi oromiyaaf dhumaa jirutu gartee santuutu gartee tokko nu godhee dhiiga gannaqamaa jiru tokko wanni kun yoo tokko nu goone gartee wanni amma booda tokko nu godhu hin jiru akkasiitii akka nuti keessa alaan tokko taanitti jaarmeyoota oromoo bilisoomsine jaanii bakka adda addaatti wal qoqqoodanii qabsaallaa rabbiin haa tokkoomsu akkasiitii bakka jirtanitti nagayaan isinitti hawwaa bakka jirtanitti if eeggannoo godhaa if eeggannoo cimtuu godhaa jajjabaadhaa galatoomaa waan gartee na daawwataniif akkasiitii as keessatti gartee yoon fifinga waan hamalee dubbadhellee ani ilma namaati naaf kolchaa isiniin jaa asirratti isiniin jaa waa hundaafuu dhiifamaa naa godhaa yoon as gartee dogongora dubbadhellee akkasiitii inshaallah yeroo biraa gartee isiis qabannee haala isiitti gargaarruus gartee qabannee ifi nama irratti isin himattu gartee nama abalu irratti naa erga nama isin afaan siitiin himtu gartee sanillee qabannee dhiyaannaa inshaallah akka magaalaa dhuftullee haala ni mijjaa hundaafuu gartee bakka jirtanitti nagayaan isinitti hawwaa tokkummaa keessan cimsaa karaa hundaanuu karaa teekinooloojiin amma bal'atee jiru kanatti wal jaaruun dirqamaa dubartiinis dubartii ta'uu fi miidhuu fi ari'uu fi ala gadhiibuu fi qabeenya isii saamuu fi gartee isiillee saamsisuu fi hiree isiitti taphachuu kanarraa haaf qusannuu bakka jirru namuu waanuma facaafatee murataa karaa kanatti if eeggannoo godhuu dirqamaa yoo nuti gartee jaalala qulqulluu kanneenii fi jaalala obbolummaa jaalala oromummaa kanneenii fi ifitti as dhiyeessinee isaanillee nu dhiyaachuu danda'anii gartee yoo nuti isaan kana amannee gartee amantummaa teenya gartee ibsinee fi isaanillee nu amananii nu dhiyaachuu danda'anii saniifuu gartee dhandhaja tokko foon iddil balleessee gartee shororkeessitoonni garee maafiyaan tunillee gartee gocha kanarra raawwatanii dhiira biyya arabaa keessa jirtu hundallee maqaa balleessaa jiranii warri maqaan bade hundi gartee tokko taanee jara maqaa nu balleesse kanaa fi gocha kanaa lammii keenya dubartii oromoo hundan tokko taanee saaxiluu qabna tokko taanee garee tana kaayyoo isaan deemanii fi saamicha isaarra bobba'uu jiran kana akka milkoonee godhuu danda'uu qabna carraaf harka hidhamne ka magaalaa jiru ka baadiyaa jiru hundi irratti xiyyeeffatee jara kanas baasuu qabna keessaa'uu jara gartee maqaan dhawame kanaa fi gartee jara gocha mucaa tanarratti garee shororkeessitootu tan gocha mucaa tanarratti raawwatan as baasuu danda'uu qabna kan ganda isaa kan isa beeku hin dhabamu naannoo isaa kan ta'e hin dhabamu karaa yuutuunuu baala walirra caccabsoo osoo hin taane as baasuu danda'uu qabna akkasii isiniin jaa waa hundaafuu galatoomaa horaa bulaa bakka jirtanitti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jaa waa hundaafuu galatoomaa horaa bulaa